السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بريد ولمان رمو ميسينا شير قولا بين جبدو يا رب خير يقول يلا. قاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوفلتا لكو قرتي دا دربو كنا سوري هندي كيسا ودي فمنا أقولا قاري قالي بريد دو ilmaan oromoo marraa lama eegiseen darbee deebi'ee نوفلتا سنين جيتشا كام سكنتا كيسينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم التن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رينا رفتن أنا والويل كام التويل كام بغنا قان رفتن يا داسينا شروع لي بقول إن شاء الله قبل سنين سامنا وانا ريبو جروكا akkasi baganagaan dhuftan isiniin jecha itaan sun haqaa yoo fa abboo hundi keessanuun dagatina haqaadha abbaatitti aansuudhaan ummata addunyaa keessatti ilma namaa kamuu harkata akka rabbi rakkoo baasu hidhamaa akka rabbiin hiikamsiisu dhibamaa akka rabbi fayyisu hunda isaatiiyu zaalima akka rabbiin gartee ilma namaarraa qabu du'aayin dagatina isiniin jecha inshaallah jiini ramadaana isiin bahe guyyaa gabaabduu rabbi taate biiznillaahi ta'ala inshaallah rabbi nuun haa gahu guyyaa gabaabduu nu hafe jabaadhaa marxifadhaa kaa keessummaa jajjaba kana simadhaa isiniin jechaan warri musliima gama sagantaa kiyyatti aanu seenaa inshaallah sagantaan kiyyatti aanu qabxiilee sadii gaggabaabsee isin ilaala inshaallah na daddarbaa waan jiruuf tokkoffaan waa'ee oduu gammachiistuu itti oduu ajaa'ibaa gammachiistuu harkaa isinii qaba itti aansuudhaan shaneedhaaf kaafaa'oon yookaan ammoo kaafaa'oodhaaf shaneen manguddoonni umriin isaaniitu silaa hadhateettee nama gorsitu galgalaan waan isaan dalagaa jiran gabaabsinee sanis waliin laalla. Akkasuma waa'ee Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu jiru haaraa yeroo jedhu keessatti waliin gaggabaabsinee waliin laalla inshaallah dhihaadhaa sheer gochuun dagatinaa isiniin jedha. Warri gartee maal tahee namni si hordofu gaddeemaa jira jettaniif rakkoo xiqqoo isii nama mudatee jijjiiraa dhiyoo kana. Kanaafuu inshaallah ni sirroofti yoo rabbi taate inshaallah du'aa itti goona. Akkasii inshaallah rabbi khayrii haa godhu isiniin jecha inshaallah wanni martuu ni sirroofti abshiru.
Kanaaf kakaanii ammoo warri gartee block nagootan jettanii amma nam tokko as keessa arguu jira jaala kee tokko qaalii akkasuma namni hedduun block taatanii I don't know waan deemaa jiru peejiin kiyya haak godhame akka hin jenne laaleellee wanni tokko haak godhame hin jiru peejii kee keessa namni hin jiru ammoo namoonni hedduun kan block hin godhintu block taanii argamanii yoo ijoollee kiyya biraa inshallah mee bilbilee gaafadhaa jarris peejii kiyya ni hordofanii paaswordi kiyya ni qabanii jarri ka nama xiqqoo afaan Oromoolee qajeeluu waan hin dubbisneef mataa nama dhaa jiraatan hin beekne inshallah ni sirreessanii illee bilbilee gaafadhe inshallah akkasii an biyya waan hin jirreef kanaaf akkasii inshallah waliin laallaa waan jiru hunda gaari gama sagantaa kiyyaa oduu gammachiistuu hadha isinin jenne seennaa ilmaan Oromoo alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin kuni namni gariin gartee mootummaan gariin yookaan ammoo bulchaan gariin yookaan ammoo namni nama dura deemu nama gaddiin isaa gaariitu jira akkuma yaadattanii dhiyoo kana Affaar keessatti sochii lafaa yookaan ammoo tarsa'uu lafaa kan gartee hedduu keessa hojii adabre keessatti akka malee laf socho'aa turte aga Finfinneen baatutti naannoo Awaash kanneen Fantaallee bakka adda addaa kanarratti ummata Affaarii fa'aa buqqistee rakkoon guddoon gubbaan geettee sodaa taatee akka addunyaatitti dhiyoo kana guutuu irraa haasamaa ture. Amma ammoo oduu gammachiistuu akka malee Itoophiyaa biyya keenyaaf ummata miiliyoona 133 olii kanaaf oduu gammachiistuu qabattee dhufte. Baga gammaddanii jechuudha. Rabbiin kuni wallahi gara akka tulaallu addatti nuuf yaada. Bara muummichi ministeeraa ilmi Oromoo kasuma gartee namni adilli kun mootummaan adilli biyya bulchuutti wanni hundi waan gammachiistu waan gaggaariidhaan nu gadhufu jira. Inni illee gartanii ilmaan Oromoodhaa gaazni tokko kan addunyaa keessatti akka malee qaalii biyya kanaaf ammoo gartee akka malee nu barbaachisaadha. Wanni durraa dalagamu amma bu'aa isaa bal'inaan isinii himullee yoo gartee muuxannuuf dandeettii kiyyaa ol tahee jedhee akka warroonni gartee muuxannoo waan kana qabanii fi warri waan kanaanii ogummaa qaban saayintistoonni waan kanaa himanitti Itoophiyaan rabbiin badhaasee biyya addunyaa keessatti gartee akka waan hedduun duraan badhaatetti ammas badhaasa biraa rabbiin isii badhaasee tuumaa jira. Gaazni kunis kamataan isaa maqaan isaa Meenten jedhan inni kuni gaazaa lafa keessaa tarsaa laf tarsaati kanaan karaa Awaash Fantaalleetiin naannoo Oromiyaa keessatti jechuudha. Gaazni guddaan kuni argamee baggammaddanii ilmaan Oromoo uummanni Itoophiyaa guutuun keessanuu jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin kun hojii rabbiiti. Waan namoonni addunyaan horii biiliyoona meeqaan biyyoonni akka Ameerikaa fa'aati gartee ofii laf keessaa baafatanii itti fayyadamaniif addunyaadhaaf ergan Itoophiyaan ammoo isii bira dabree ka addunyaadhaaf ta'utu lafa kanatti argamee baga gammachiistanii waan sila gammaddanii waan silaa nuti biyyoota addunyaa irraa horii biiliyoona doolara hedduuni bitannuu fi isa argachuuf yeroo dheeraa humna biyya kanaa wajjin gaafatu rabbiin karaa salphaadhaan subhaanallahi dandeettii rabbii keenna akka fedhe dalagaa argame jechuudha. Gaazni kuni kan Fantaalleetti argame akka saayintistoonni warroonni waan kana hordofan saatalaayitiin Awurooppaadhaa argattetti keessaayyuu warri Kanaadaadhaa amma bal'inaan baasanii ibsaa jiranitti wanni kun toonii gaazni kun gaaza toonii 1,100 kan guyyatti gartee humni isaa ta'utu argame guyyatti jechuudha. Guyyaa tokko keessatti wanni kun yoo horiitti shallagamu warri gartee shallagamu warri waan kanarraa dandeettii qaban humna guddaaf akka malee baay'ee kan ta'e ammallee gara biritti yoo deebisanii jedhan karaa kasala dhagaa yookaan ammoo kasal dhagaa warri hin beeknes gartanii kasal dhagaatu jira. Kasal dhagaatiin kiloogiraama miiliyoona 20 yoo sila qabsiisan yookaan guyyaa bobeessan kan irraa argamutu argamee jedhanii akkasuma ammallee deebi'eetiin karaa gartanii adda bishaan nuhiine kan gartee adda Ijiptii irra wal dhabaa jirru kana humna isaa meegawaayitii 8 kan inni ta'u wanni kun ta'u jechuudha. Isarraa humna 3 meegawaayitii humna 3 ol kan ta'u gartee irra caalaa qabaa jedhama jechuudha. Bishaan nuhiine kan adda gartee Itoophiyaan elektiriikatti fayyadamuu deemtu kanarraa gartee meegawaayitii 3 irra caaluwaan jechuudha. Humni isaa ifatti yoo deebisan humna guddaa kan qabutu argame jechuudha. Inni kun wallahi ka rabbiin kun alhamdulillahi rabbil alamin biyya teennaa fi wanni kun wanni hedduu irraa dalagamaa xaa'oo madaabaraa yookaan jettan kunneen wanni kun hundinuu Itoophiyaan waan kanarraa oomishuu dandeettii waan hedduu irraa dalagamaa waan gartee nukileela wanni hedduu bu'aa biyyattii tanaaf qabu karaa ifaatii waan hedduun bu'aa guddaa kan irraa argatan biyyoonni waan kana gartee ufii qabduuf waan kana gartee ekspoortii gootee ufiillee fayyadamtee biyya biraatti ergitu Ameerikaan fa'aati biyyoota haga 7-8 maqaan dhawama. Kana keessatti Itoophiyaan karaa gabaabaan rabbiin subhaanallahi gartee karaa gabaabaan jechuudha. Karaa nu niyyatiin waan sodaa nu irraa eegaa turre
sochiin lafaatummaan nuuf fiddi badaa lafti baqa'u kun ibidda keessaa bahaa jira lafa tarsaa jira ummata buqqaa jira mi Afrikaa bakka lama qooddi Itoophiyaa bakka lama baqassaa wanni kuni waggaa miiliyoona gasiin duubatti namni gariin jedha gariin gartee waggaa 100 gasiin duubatti wan dhibba takka hima namni jechuudha subhaanallah rabbiin ammoo dandeettii qabu karaa gartee dandeettii isaatiin waan kana biyya teenya tanaaf yeroo kana keessatti yeroo biyyi teenya tun alhamdulillah rabbil alamin ummanni gabrummaa keessaa gara bilisummaatitti ummanni kalee cinqii afaan tokko amantii tokko aadaa tokko jedhee mujriimni biyya tana irratti biyya beelaa biyya lolaa biyya wallaalaa godhameetiin himamaa ture adda rabbiin karaa ofii danda'uun kunoo qabeenya isaa kennaa ofii rabbiin gartee nuu kenne alhamdulillah jechuun dagatina yaa obboleewwan tiyya waakii irraa xiqqoo arganne alhamdulillah haa jennu rabbii yoo isin gartee xiqqoo argattan alhamdulillah jettan guddoo isinii kennadhee baallama nuu seene jechuudha hagamii kennan waan kana jechaa jirra waakii lolan bu'ee bannee mootummaan kun mujriima nama ajjeesaa jira milishaan akkas goote warra mujriima waliin warra rabbii isaati gartee itti faallaa rabbitti deebi'e warra rabbii isaa quban qabne warra diinagdee laalu warra hangoo laalu warra gartee yeroo harkaa qabu qofatti anatu jaba anatu beeka warra jedhu jala deemnee kasaaraa jirra yaa obboleewwan tiyya keessaayyuu namoonni gartee abbootiin amantiidha manguddoon namoonni gartee umriin keessanadha gartee waa hunda agartanii keessa dabartan rabbii keessanii galata galcha alhamdulillah jedha yaa rabbii yeteen nagaa godha jedha yaa rabbi waan nuu kennite tana jaalanne dabali nuu kenni jedha rabbiin kadha yoo isin waakkattan kun baallama rabbi seen jechuudha nama waakkate rabbiin irraa fudhata nama galatoonfatee ni kennaaf jechuudha ilmi namaatu akkasii bar yoo ati namnummaan rabbi dhiisate yoo nama sii kenne galatoomati jetteen gartee gara sii laafa yeroo biraallee yoo argisiyoon nadha yoo ati ammoo kenni tagannaa kenni taa'uqa nama meela yoo namsi sadaqaa nama gaafatee namni garii laalee tuffata jechuudha hin aarta osoo kennuufi baadhee tof dandeetti harkaa fuuta jechuudha rabbi ammoo baallama seene xiqqoo isinii kennine yoo shukrii galfattan guddoo isinii daballaa jedha jechuudha. Kanaaf gaazni amma argame kun qabeenya akka malee guddaa qabeenya biyya tana inni tokkochi qofti yoo biyyi tun qabaatte biyya tana gartee sadarkaa guddatti ol fuudhuu danda'u jechuudha. Kun karaa salphaan wanni guyyatti argamu qofti addunyaan ajaa'ibsiifachuu jirti. Waan biyyoonni guddatan waan akkana kana biyya Arabaa Ameerikaa fa'aatu beeka. Bu'aa wanni kun qabu inni gartee biyya tana guddisee utaalchisa jechuudha. Kanaaf maaltu kana mara fidee jettan obboleewwan tiyya mootummaa adila bara mootummaan adilli biyya bulchu biyyi quufa taati midhaan tumisa wanni hunduu barakaa qabaatte jechuudha isinii galee yoo itti obsan warroonni asiin dura dabran yeroo mootummoonni adilli warri biyya saan ummataa yaadan ummataa hirriba dhaban ummataa dalagan yeroo jiranitti gartee bineensa nyaatu leencaa fi qeerransaa fi gafarsaa fi kuruphee waliin bakka takka waliin bishaan dhuganii jedhan. Zabana quufaa akkasii namni zakaa fudhatu kadhatu dhabamaa jedhan. Gartees zabanni sun guutuun ni dabre. Mootummoonni sun yoo ka'an wanni sun irraa kaati. Yoo ummanni sun ammoo alhamdulillah jedha rabbiin ni bal'isaaf. Kanaaf oduu gammachiistuun harkaas ni qabu tana isinitti hin dheeradhu. Baga gammaddanii waan guddoo akka malee addunyaan ajaa'ibsiifachaa jirtu keessaayyuu gartee karaa Kanaadaatii wanni kun hordofamee saayintistoonni akkasumas saatalaayitiin Awurooppaadhaa waan kana irratti dalagaa turanii isaan ka eegaa turan maaltu ta'a waan amma gartanii fantaallee irraa argame kana waan naannoo Affaarii keessaa argame kun maaltu galanii eegaa turanii osoo eegan ammoo wanni argan osoo isaan balaa eegani rabbiin gartee rizqii subhaanallah gana geettu waan gartee ajaa'ibaa ka biyya keenna jechi muumicha ministeera rabbi afaan irra qabeef jechuudha. Uummanni keenya yoo dalagee hundi biliyeenar ta'a jedhe dhugaa isaati kunooti dhufte dubbiin jechuudha. Warroonni biyya Arabaa kunniin yoo isin laaltan raftee akka gartanii amma Dubaayii kunniin faati Liibiyaa gaafa Gadaafiin jiru uummanni isaanii gartee taa'ee nyaata dardara itti fuudhanii mana itti ijaaranii qabeenya kenna adda biyyoonni Arabaa akkas godhe jechuudha. Maaliin Gaazaan adda rabbiin biyyi teenya Gaazallee qabdii Dahaballee qabdii Waamaraa qabdii waan hundaanuu rabbiin ni bal'ise biyya teenya jechuudha. Maal ta'uu deemnaa isin himaa turre uummanni keenya biyya namni itti baqatee tokkoon namaa biliyeenar taheetiin keessatti gartee taajiruu gaarii jiraatu taa'aa jenna. Wanni deemullee kan arguu deemtan yoo nuti waan kana ofirra qabne biyyoonni guddatan kun biyya keenya baqachuu deeman jechi muumicha ministeeraa jedha birratti haa qabuuf dhugaa ta'aa jirti jechuudha. Yoo biyyoonni naa qabadhaa maaliif tokko dhufe amma Tantaalamu kan jedhan wantoonni hedduun Affaar kana keessatti argaman albuudonni qaqqaaliin jechuudha. Gujii keessatti hedduun isaa lafa keessa jira qabeenya albuudni biyya keenya akka inni hin baaneef nafxanyoonni illee warri sirna kaleessaa illee warri Awurooppaalleen Ameerikaan addunyaan guutuun wanna kan akka uummanni keenya hin beekneef dhossanii irra taa'anii yeroo itti eeganii gaafa nu cabsan uummanni Oromoodhaa qabsoo kana dhiise gaafa Oromoo tana cabsanii mana galchan abbaan biyya uummanni guddaan kun capheenni gabroomee daaraa ta'e mirga ofiitii falmachoo dhiise keessa saammachoodhaaf gartee yeroo dheeraa gartee awwaalanii waan bira ta'anii jira qaata qoratanii irraa hin baane ni beekan uummanni gartee teknooloojii harkaa qabu jechuudha. Dhossaa turan muumichi ministeeraa ni yaadattanii albuuda Gujii keessatti amma argame
waggaa 5 keessatti biiliyoonni 6 harraa galu jechuudha. Doolaara mara biiliyoon. Wanni qabeenyi sunniin dahabaan irratti jechuudha. Akkasuma Affaar keessa akka argame bakka adda addaa albuun baddaa baalee keessa balastiraas jira. Sibiilli addunyaa keessatti barbaadamu. Kawaan feene irraa dalagannu jechuudha. Dahaba kaawwan dhiis gaaza qabna. Waa hunda qabnaa jechuudha ni galee. Biyyi teenya lafti teenya wanni feene irra facaafne dachiin teenya gartee uumamaan gartee lafa rabbiin gartee isii lafa mistuu lafa gartee taadhii isii godhee lafa gartee qabeenyi lafti isii dachiin isii qilleensi isii illee biyya bishaan qabdu, biyya gaara qabdu, biyya qilleensa adda addaa qabdu, gammoojjii badda daree qabna jechuudha. Waan hunda irratti hodhaabnee albuunni guutuu waan keessa ruuf wanni hundi muka adda addaa waan qabnuuf mukoonni biyya keenyaa qofti yoo kunuunsine qorsoonni addunyaa keessatti dawoomaaf amma dawaa naqarsaa biyya addunyaa keessatti hin argan. Itoophiyaa keessa garuu naqarsa fayyisa uummanni keenya aadaadhaan. Wantoonni kunniin akka uummanni ittiin fayyadamneef dhiibbaan hedduun godhamaa ture. Dhiyoo kun nama wayii gartee dhukkubsatee dhukkuba naqarsaatiin nama wayii bira geesse Adaamatti. Waan jedhee dhukkuba sukkaaraa fayyisee maa fayyifte naan jedhanii nagaafna. Maaliif waa hedduu jira addunyaa tana keessa wanni gartee deemamu ta'u jechuudha. Maali bara jechuu barbaadeeti? Biyyi teenya tun waan hedduuf keessaa qabdi. Dhukkuba HIVdha akka gartee uummanni ittiin dhumatu kana Wallo keessatti yaada dhagaafsi ijoollee gaafa dargee jechuudha. Wallo keessatti nama dhukkuba san jalqaba fayyisanii dhabamsiisan nama sheekaati. Rakkoo hedduu jira. Biyyi keenya kun qabeenya adda addaa qabdi. Akka uummanni keenya kun dalagatee gadi hin geenye, akka uummanni keenya kun nagaan argan, akka waliin galle hawaasa keenya irratti dalagan. Uummanni keenya kana quban qabu. Ergamtoota baandaa nu keessatti na godhanii akka bu'aa keenyatti uummanni keenya hin fayyadamne. Sabni guddaan kun akka gara biyyaas hin dhufne, akka taayitaatti hin dhufne, ilmaan isaanii akka hin baranne. Kanatti irra nurra dalaga akka nu jambanani godhaa turan jechuudha. Tokko tokkoon akka gartee ilmoo lukuur isaan jalaa qocu hayyuu keenya ijoollee lafaa dhuftu mataa keessa dhayaa turan. Nama dubbee isaa bakka irraa dhufe hin beekne. Gartee gantuu bakka adda addaatti guuranii nu keessatti hayyuu keenya jabaa keenya godhanii barsiisanii nu keessa naqanii akkasiin uummanni kun gartee waggaa 150 biyya gana geettu qabeenya gana geettu qabdu gaaza qabdu albuuda mara qabdu bishaan qabdu wanni lafa gaddarban lafaa ol deebitu jechuudha. An biyya teenya arge biyya waan feeteetti facaaste ol deebistu. Biyya gartee bishaanii lafti hundi. Lafa akkanaa tana keessatti uummanni keenya hiyyoomate jedhani. Kayoo ati haatee waan feeteetti gannatti ol deebisu. Kagartee hun wallaahi dhiifama naa godhaa ilmaan Oromoodhaa. Warri as keessa yoo jiraattan beektan yoo jiraattan naannoo Gujii keessa ture waggaa 3. Lafa takka jira Naccisaar jedhanii Arbaa Mincii fi as Gujii karaa amma jidduun suni Amaaroo Keeloo jedhanii uummata yuutu jira. Gaararra gara uummanni kun gara Chaanuun Konsoodha. Gara Asaanuun Gujiidha. Gamanaan gartee warra kibbaa kana. Lafti tuni wallaahi Oromoo waan isin amanne. Mooraa waraanaatu ture Hayila Sillaaseen eelee makiinaa tana lafarra bayyadee jidduu isaa jechuudha eelee 200 hiriirri tokko 100 jira buddeena irra buufata waraanaa Hayila Sillaasee dur bishaan tanfa lafaa baata balli jedhan kun. Bakka kanatti timaatimni ufiin lafaa biqila qaaraan shonkoorri jimaan wallaahi naannoo san turre namoonni jaalala achi turre ni beekanii lafaa waan hunda nyaanni ati barbaaddu hin jiru. Muka tokko maqaa isaa dagadhee hidda isaa akka dinnichaa kan lafaa baasanii kanaan walitti cirree nyaannaa jechuudha. Jireenya keetii wanta shonkoora jaldeessaa fi waa hunda nyaata. Maal jedhaniin bunni naannoo san jiru, jimaan naannoo san jiru, shonkoori naannoo san jiru, timaatimni hundinuu kashimbiraa jedhaniin. Shonkoorri kun bahee dhodhoo'ee akkasii kaan jaldeessi nyaatee kun dhodhoo'ee badaa jechuudha. Yeroo tokko jaallan jimaa dhaqanii harree lamaa birrii lamaan bitan harree lama fe'aa bara. Harree sosoon hin dandeenye. Muuza birrii lamaan fidan nam 84 nyaannee fixuu dadhabne. Warri Amaaroo Keeloo jedhan kun jimaa qabaa, buna qabaa, waa mara qabaa, gaara gubbaa galanne. Gujiilleen dhooftee gaararra ol baasa uummanni keenya gujiidha. Konsoolleen gamanaa gamasiin dhooftee as deebiste jechuudha. Gidduu kana jiraata. Maaliif kana isinii kaa'e biyyi teenya biyya rabbiin akkasii badhaase jechuudha. Naccisaar jedha. Lafti kun lafa gartee uummanni wantoota qarxaasa maal jedhanii jira. Looni irratti gartee marga qofa lafti. Uummanni irraan qubatu uummanni gujiillee konsoollee warri naannoo san jiru warri burjii fa'aa jira naannolee sanniin jechuudha. Lafa diidaati lafa bal'aa akka malee Naccisaar jedhaniin asiin bakka bishaan Arbaa Mincii kana jira jechuudha. Maaliif kan isin dhaqe waan addaa haga deeme waa hedduu arge keessaa san dinqisiifadhee ajaa'ibee jechuudha. Waggaa irraa waggaatti timaatimni, qaaraan, shaanaan, shonkoorri, jimaan dachii rabbii barshee olama biqila jechuudha. Kan jiguufumaa ol jiga oluma dachaa wanni isa godhu hin jiru. Uummanni naannoo sun irraa nyaatu hin jiru. Biyya akkasii gartee lafti keenyadha yoo warri gartee naannoo baddaa galu kunniin shaanaan achirraa bahu. Dinnichaa wanni hunda uummanni keenya gartee nyaatu. Shaanaan biyya teenya bu'aan qabu. Kaarotii, qayisirii maal kanneen biyya namaa keessatti nyaata irraa oliiti kan bu'aa fayyaa namaa qabu. Namni beeku hin jiru hin dalgatu uummanni keenya waan kana. Seelee uummanni keenya garbuu lafa darbee namni isa godhu hin jiru qamadii facaase. Inumaa garbuu waan bu'aa isaa qabu haa isaa maal kanneen dhiiseeti qamadii facaasa. Qamadii sanuu gartee tasummii waa hunda ta'e keemikaalaan tolfame kan.
Kana deebi uummanni keenya nama garbuu nyaatu uummanni keenya haisaan nyaatu waan isaa bu'aa qabu ka keemikaala hin qabne ka humna namaa kennu ka haga feetoo nyaatu soo kanaaf wanni kana marsii dhaqe maalii fi biyyi keenya biyya uumamaanii qabeenya rabbiin akkana kenneef abbaa dhabdee cabxee akkana taate adda ruuza faca'aa jira wanni hundi biyya teenya wanni faca'aan jirran jiru adda gartee kudaaraan biyyi keenya ekspoortii addunyaa godhuu deemti muuzaa burtukaana paappaayee mangoo waan hundaa jechuudha sigalee bunni adda bakka hunda dhaabbachaa jira qotee bulaan keenya naannoo hunda keessatti jechuudha lafa akkas bunni bakka feete yoo dhaabde ruuzni adda gammoojjiin gartee jiru kaleessa warri loongo daasifatu gaalaaf re'ee qofti irra qubatu adda tiraakteeraan qotamaa jira gartee lafa masnoo bishaan keessaa bahee waan hunda irra facaasaa jira biyya akkanaa qabna mee biyya akkanaa eenyu qaba hin jiru biyya takkallee meera qalaala ajaa'ibe sin ajaa'ibsa jechuudha biyya akkanaa maaliif qilleensi biyya keenyaatiif gaara qabna muka qabna bishaan gahaa qabdi dachiin teenna qana dachii gabbattu gammoojjii teenna yoo bishaan yoo qotu dheeraa gadi hin deemtu yoo sulafa baaftaa jechuudha isin galee albuunni gosti nu qabna hin jiru gaasa qabna kanaaf obboleewwan tiyyaa nu cabsanii ilmaan oromoonni asirra isin dhaa'u barbaadu maali oromoo nu cabsanii beekaa nu cabsanii ummanni oromoo kun dachiin teenna tun dachii du'aa illee qabdu nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam du'aa godheef dachii ajaa'ibaati wallahi wanni isiin gartee hin gabroomniif illee namaan galu namoonni kennadha jabina kennaanii miti wallahi ummanni Itoophiyaa nuti Keeniyaa Taanzaaniyaa Ugaandaa Saawuz Afrikaa maal kanneen caalleeti miti obboleewwan keenya ilmaan kuushii takuma keenya jajjaba isaan illee du'aa qabdi dachiin teenna tun garuu kan namni fudhachuun barbaadu nabi rabbi du'aa godheef wallahi dachii gartee barakaa jedheen dachii nagaa jedheen gartee nugus najjaashiin gaafa dachii tana gubbaa jiru nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam biyyoota ollaas hin jiran shaanfaatti raaqfaatti hijiraa bahan jenneen saaftotaan ardul abashaa dachii tana dachii gartee nagaa isiisanii dachiin mootummaan nugusni biyya san bulchu namni biratti hin zullumamne hijiraachi baha jedheen gartee saaftotaan kanaaf hadda dhiibbaan hedduun dalagamu dachiin teenna tun nama islaamummaan gaafa gartee namni 40 araba keessatti islaamummaa fudhate Itoophiyaa keessa musliimni dhibbaafoo jira dachii akkas dachii ummanni isii rahmata qabu qalbiin isaa rahmata qabdu ummata akkas ture jechuudha kanaaf addallee dhiibbaan godhamu dhugaatanniin awwaalu maqaa amantiitiif jecha gariin namaa biyyi tun akka isiin gadi hin dhaabbanne godha kun bu'aa isaa waan arguuf ummata jajjabinni ummanni keenya qabu ummata gosa adda addaa gosa 83 akkas sanii ol ummanni keessa argamu jechuudha ummata akkanaa kana ummata miskiin nagaa waliin jiraatu ummata jajjaba ummata dachiin isaa gaazaa fi dahaabaa fi waan hunda qabu lafti isii waan adda addaa baastu kanaaf akkasii qaqqalee bareedduu ilmaan oromoodha kanaaf gartanii biyyi teenya biyya akkasii addas namni wanni itti roorrisuuf kanaaf baa gammaddanii waan kana jechuu barbaade maaliin namni keenya mee alhamdulillah jedha waan guddoo rabbi harkaanuu qaba haga kalee cabnee gabroomne san rabbiin gartee nu kiisuu deemas ni galee rabbiin haga nu kalee cabne miidhamne ibara yoo ati dhugaa qabaatte haqxi laal dachii tana rabbiin baqasee baasaa jira hadha kaleemaan baasiin gaafa gartee mujrimni kun gaafa mujrima bishaan biyya keenyaatu lafa lixe kitaaba burqaa zimmitaadhaan sun gaafa oromoon gabroomte bishaan burqaa jedhan kakutaa arsii keessa jiru dachii lixe bishaan qara laga yaa'u lagni yaa'u kun jira bitti zugaadhu maaliif zulmiin gaafa heddummaatti gaafa dhiigni namaa jigee gartee zaalimni yoonna godhe rabbiin rahmata dachii tana keessaa fuudha qullaa ta'a beela ta'a lagartee lola ta'a biyyi sun adda mootummaa kana lolli namni irratti hin baniin hin jiru jedhan xiqqaan keenya guddaan keenya adda warri olii gad deemte amma namoonni guyyaa irra maqaa jaraa waamaa oolu kun galgalaa ganama lola nurratti labsan gartee galgalaa ganama badii biyya tanaa galgalaa ganama wal ajjeesaa wal jibbaa badaa jirraa badaa jirtanii isin ajjeesaa jiran isin saamaa jiranii anatu sii ta'a namoota waa takka ofii gartee harkaan qabnetu anatu akkas laalu zulmi zaalimni akkanaa kun gaafa dhufe rabbiin rahmata keessaa kaasa kun warri musliimaa amantii islaamaatitti quraanni rabbii ka jedhu kanaa jechuu gartanii gaafa namni zaalimni hamtuu ati daladde dhuunfaa keetittu jechuudha riskiin tantee haga feete yoo dalagatte qabeenyi kan kee gartee suura osoo jirtu keessatti yoo mattaa jechuudha kaan rabbiin harkaa fuudha barakaa dhaba wanni isaa marti nu hojjesi galee innis barakaa dhaba kanaaf obboleewwan tiyyaa rabbiin gartanii waan nu kenne kan nurraan fudhatini rabbi dachaa godhe ammallee nu haa kennu warra biyya bulchan warra adila kanniin warra haqaan biyya bulchan warra ummataa yaadan warra kiisa ofii gabbisu hangoo ofii tikfachuu osoo hin taane dhugaan ummataaf gartee dalagaa jiran kan rabbi umrii nu haa dheeressu maaliif namoonni akkanaa kunniin namni gartee adilli warri gartee haqa dalagan kunniin yeroo isaan godha jedhan gadaan isaaniillee barri isaan biyya bulchanillee biyyillee wanni hunduu nagaa taati jechuudha ammoo qormaanni ni dhufa gartee waa hedduu keessa dabarree as geenne addallee gartee dideemu jirru gartee waan adda addaati kanaaf baggammaddanii wanni kun ka akka addunyaatti keenna ilaal namni kanaa ol bahee dubbatu addunyaan amma yoo isin dhattanii ilaaltan ajaa'ibu jirti bes Itoophiyaan nu harkaa baateedha kun gartee warri kun amma kun gartee firooma biyya tan hojii maaliif
osoo qabeenya kana gaaza kana hin bahiniif waan taphaatii miti ilaal bishaan Abbayaa kan warra hiine irratti noonnaa wallollu kana dachaa guyyatti wanni adda gaazni argame kuni kennaa jechuun bu'aa. Isin galee waan xiqqii bara madaabaraa xaa'oo maal kanneen hunda karaa laagalchi wanni hunduun ni hafaa jechuudha. Ufii kennaa waan hunda eemushna ubbira dabarree waan kana boru gartee gara teknooloojiitti deebifnee biyyoota addunyaatii kenninaa jechuudha. Sadarkaa san geetta gartee biyyoota akka Ameerikaa fa'aa warroonni waan kanarraa beekan akka gartanii Suud Arabiyaa ammallee akka Dubaayii warroonni kunniin ni beekan waan amma gaaza kana bu'aa isaatiif fageenya jechuudha biyyoonni kunniin. Itoophiyaan hadha warroota kana kadhaa osoo hin taane liqiif dhaqoo osoo hin taane biyya sanii hawwoo osoo hin taane waa gaafachuu osoo hin taane Itoophiyaan biyya namni addunyaa waa gaafattu ta'uu deemti jechuudha. Biyya namni gartee ofirraa eegu ta'uu deemti jechuudha. Kuni hojii rabbiiti ilaal. Dachima baqassee rabbiin karaa nuus ni jenneen nu ol baase laaltee waan nu ittiin jiraannu waan nu gartee biyya teenya ittiin ijaaru. Kanaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin khayrii haa godhu. Gaazni kun gaaza guddaadha, bu'aa guddaadha, waan nu uumiti addunyaadhaaf bu'aa qabu. Rabbi ammallee ni danda'a dabalee nu haa kennu jenna. Kanaaf gabaabdumatti waa'ee kana gubbaa kanaaf gammaddanii alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii keenya gartee shukriin taa jiraatu jenna. Kaanii itti aansuudhaan qabxii lammataati isinii dabra. Qabxiin lammataa waa'ee shaneedhaa fi kaafaa'uuti. Shanee yoo jedhu namni gariin shanee tana lama adda baasa. Shanee Daawudiitii fi shanee marrooti adda baasu tattaafata gariin namaa. Shanee yoo jennu an shanee ka beekuun Daawud Ibsaati. Maqaan ni baafate ammallee. Namni hedduu namni keenya ammas gubbaa taa'u kun yoo ati gaafatte shanee jechuu kana arrabaan waan itti baasan si'a namni miti. Gaafa addi bilisummaa Oromoodhaa jaalbantiin faaskee jedhanii namoonni waan kana qaamaan bakka san turre gaafa nu Somaalee jirru dhaabbichi Somaalee jiru dhaaba kana duraan Daawud Faatii warra dhaabaa taatee abbaa qabsoo taatee yaatu kunniini osoo heerri jiraate seerri jiraate warra mana murtiitti dhiyaatu jechuudha. Warra gumaa nadhii gammadaa farraa kafalan. Warra gartee gumaa addeessaa gadaafaa mul'is gadaafaa rabbi jeenata mara siyaa qananiisu ilmaan Oromoodhaa irraa kafalchiifan. Uummata keenya bara waggaa 27 mallas bulchaa ture san warra dhumate warra hidhame warra kolaafame warra qeessirraa guurame ayyoo silaa haqni jiraattee dhugaan jiraatte namni gumaa warra sanii irraa gaafata warra kanniin jechuudha. Eenyu kaafaa'uudhaa fi shanee jechuudha. Daawud Ibsaa fa'aa fi Baqqalaa Garbaa fa'aati. Namoonni kunniin yakkamtootatu hogganoota tahee qabsaa'ota tahanii hadhallee gartee dhiiga ilmaan Oromootiin taphachoo biyya tana diiguudhaaf maqaa dhaaba kanaa baafatanii deeman jechuudha. Kaafaa'oon nama gartee mootummaa wayyaanee waliin taa'ee deeggartootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo uummata keenya gurgurachaa ture jechuudha. Mallas Zeenaawiidhaa qamadii safaree fi taankiraa manaa irraa baasee suufa irraa jijjiiree nama Oromaa jedhee of cinaa kaahee maqaa uummata Oromootiin warra ilmaan Oromoodhaa qalee qalchiisaa tureef ilmaan Oromoo gurgurachaa ture jechuudha. Adda garuu qabsaa'ota. Kanaaf shaneen gaafa dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa biyya keessaa 95, 96, 97 nu diiganii gaafa nuti baqanneenii dhaaba kanaan Somaalee seennee baraarree korri sabaa taa'ee achirratti humni leenji'ee dhufee meeshaa lolaa argannee waa mara goone warra dhaaba kana gadhiisanii diiganii facaasan gaafa dhaabni kun diigamee addi bilisummaa Oromoo inni jedhan dhabamsiisan dhaabni kun mooraa shanii adda bahee jechuudha. Gaafa kana shanan gumii sabaa warri jedhan warri gartee shanii jecha kana isiniin galiin Daawud Ibsaadhaa maqaa dhaaba isaa shanee gumii shanan gumii jechuudha. Shanii dhaaba jedhu maqaa baafatee jiru kun waan arrabaatillee miti. Akka isaatti Central Committee warroota diigan keessaa dhaaba waajjira hayyu dureedhaa. Fakkeenyaa fi hayyu duree taana hayyu duree agartee warroota kanniin qabatee warra achi bahee jechuudha. Fakkeenyaaf akka waajjira muumicha ministeeraa jechuudha. Amma yoo akka fakkii isin kaa'e warra 4 kiiloo keessa rocha akkasitti bakka guddaadha. Arraballee namni keenya arraba se'eetiin gartee waa lafa dhiita. Kun dhaabni qacaa kagalaasaa dilboo jechuudha. Seenaa siyaadatu jalgalaasaa dilboo fa'aa ka addabbaan qacaa ka jaalabbaa nagaa jaarraa fa'aa dhaaba abaa'uu gamtoome yookaan abaa'uu tokkoome waan akkana kanniin namu dhaaba bakka sanii adda baan. Kanaaf shanee jechuun isin adda baasuu fi shaneen marroof Daawudi eegachi bahan marroon fa'aatillee achi bahee hangoodha wanni wal ganan malee kaayoon isaan ittiin bahanii yoo ka Oromoon biyya qabattu yoo warri nafxanyoonni akka keenya ergatan lammaan jawaarfaati yookaan gadduunfa TPLF fangoorra kan deebine nuti ni lollaa jedhee isin gaara dhaqaa nu magaalaa keessa teennee qabsoomna dubbii yoo ammaatti nu isin achi dhufa jedhanii wal adda wal qoodanii jechuudha. Ijoolleen marroon faati warra Daawud Ibsaa gane
Lammaa Magarsaa Asmaraa dhaqanii gaafa Warqinaa Ifaa wajjin jala galchan sisteemni kun wixinamee lafa kaa'amee Dr. Abiy Ahmad Ali yookaan godhuufu ilmi Oromoo qulqulluun jechuudha. Ilmi Oromoo gudeedaa kamuu yookaan godhuufu nuti nafxanyaaf TPLF walii gallee lolla jedhanii murteeffatanii gaafa gara biyyaa galan akkuma yaadattanitti yoo nattan viidiyoo isiniifinna kaminxaa fi afanii Finfinnee keessatti Jawaarfaati asii dhiichisan Daawud Ibsaa Faati Maqalee goranii farshoo fi daqiiqaa 27 dhuganii quufanii walii mallatteessanii alaabaa TPLF ta'abaa'uudha waliin suuraa waliin kaanii gaafas walii galanii waraana ijoollee afaan Tigree afaan Oromoo dubbattu warra Wallagga keessa guddate marroo jala ijaaranii waraanni Wallaggatti galee kun biyya galee jechuun yaadattanii isinima yaadachiisuufi. Eegasii deemsa keessa gaafa Daawudni yoo yaadattan taate baankii saamaa Wallagga keessa jedhanii baankiin jaasaama marroon faati mallaqa saamtee birrii laakkoftee gootee birrii agarraan Daawudiin sin beenu jedhanii jechuudha. Namoo abbaa birrii ta'e jennaan. Daawud magaalaa jira viidiyoo lafaa qabna. Sagalee jaraa ka jedhe marroon manguddoo teennanii waakkannaa wal waakkannaa yookaan nuti waliin jirraa dhaaba tokko jennu taate manguddoo teenna magaalaa jirtu nu jalaa hidhanii achi keessa waa dalaguu hin dandeenyu ka jiru lafaa qabna viidiyoo sagaleedhaan jechuudha. Namni gariin amma guyyaa keessa sooshaal miidiyaa dhuftanii waan kana waan quban qabneef. So akkasii wal dhabanii achi bayan. Eegasii shaneen asumaan isinii waan tokko tuquuf jechuudha. Shaneen tuulama keessa ijaaramtellee abbaa ijaare qabdi. Amma namoonni hedduun waan kana isiniin galu jechuudha. Shanee yoo xiqqaatte namoonni ka ijaarata warri abbichuu diiguu deeman yoo xiqqaate kan beeku bakka shanitti warruma mootummaa kana kee jiru ijaare jechuudha. Namu osoo ganda keenyatti akkana goona gaaf maaliif namni gara taayitaa dhufe Oromoodha. Namu Oromoon akkasiin hangoo qabattuun barbaadu irra guddoo ergamtoota diinaatii fi warra gartee diinni nu keessatti Hayila Sillaaseen dargiin waraanni nu keessatti horee ilmaan isaaniiti. Afaan keenya beekanii naannoo keenya dhalatanii Arsii Wallagga Shawaa Jimmaa Gujitti dhalatanii kana waan ta'aniif isaan Oromoon akka gara taayitaan dhufne waan barbaadaniif namuu shanee ganda keessa ijaarate jechuudha. Shaneen isaan ijaaratan akkuma Daawudii achi baatee ganteetti warroota mootummaa waliin jirullee achi baatee gante ijoolleen jechuudha. Ijoolleellee wal gante akkasii wal fixaa bayan shurrubbee jinnichoo shinnichoo jedhan kun guutuunu warra kalee ijaaranii lafa gadhaaban namuu saamicha seenee wal gane kanaan sirni dhabamee Oromiyaa keessa dhiigni namaa jigee bakka qabatan wallaalanii shanee asii dhaamsan achi burqitee baatii jechuudha. Out of control jettiin faranjiin ibiddatti qabsiiftee si harkaa bahee jechuudha. Kaati control hin dandeenye sirna hin qabnu heerri hin jiru seerri hin jiru. Kanaaf wanni gabaabduu siin haquu barbaade eega warri marroofa achi baasan Daawud Ibsaatii fi kaafaa oollee walii galan jechuudha. Maal irratti tokko ijoollee ganda tokkooti lama kaayoon jaraa tokko kalee gaara ta'aniitiin Daawud Faati deeggartoota kennaaf miseensota adda bilisummaa yeroo magaalaa dhufan ibaluu san ergilee dhufee kun nu ajjeesaa qaba akkas godhaa jedhanii yoo gartee waliin dalagaa turan jechuudha. Kaafaa'uun biyya keessa teetteet nama gaara bobba'ee dhufuuf deeggartoota keenya caasaa mandhee magaalaa ganda keessaa magaalaa keessaa uummata keenya ficcisiisaa turanii akkasitti dalagaa turan kalee. Adda kaa Daawudillee magaalaa galee kaafaa'uun qaraa magaalaa jirti. Waajjira waliin banachoo waliin farshoo dhuguu waliin uummata Oromoo gartee saamutti seenan jechuudha. Amma nama adda addaa fakkaatanii kaayoo adda addaa nama qabu kun karaa nagaatiin nama qabsaa kun afaan qawweetiin fakkaatanii sitti man kaafaa'uun karaa nagaatiin qabsooftee siin jedhan. Kaafaa'uu jalqaba eenyu ijaare dhaaba Oromooti miti. Namni abbaan kaafaa'uu ijaare dura namni keenya hin beeku kanallee bara. Amma wati gaafatte Oromoo ijaaree siin jedha miti. Warri ijaaree diinota keenya ijaaree itti kenne Oromootti. Haga bar Oromoon ta'e naquu hin qabne. Warri hadha adda bilisummaa Oromoo harkaa qabu eessaa dhufan yaappaa turan. Yaappa jechuun eenyu beektus mi'eessu yaappaan eenyu beektu hin beeku namni keenya. Eenyu faannoo gaafa Hayila Sillaasee gaafa darbii jechuudha. Faannoo akkasii isin galti yookaan ammoo gimboo sabaatti yookaan ammoo innaa paartii. Ka ijaareen Yohaannis Tewoodiroos Miliinik Hayila Sillaasee. Namni keenya amma kan nama abbaan fedhe sirnaan fudhatu bara. Bu'uudhaan namni keenya baay'ee dhukkisee sikkaawwati dubbatte. Ilmi Oromoo tokko dhaaba Oromoo dura achi bahee qabsaa'ee gargar hin jiru. Hundinuu Jaal Taaddasaa Birruu Jaarraa Abbaa Gadaa Sooressaa Jaarraa Abbaa Gadaatiif Jeneraal Waaqoo Guutuufaati qabsaa'oo warri jedhan guutuun tokkollee as hin baane. Ni dhumatan umrii isaanii gaara fixan guyyaa takka Oromoon jalan deemne seenaa jedhan tokkoon katabne agadhaatti. Namoonni seenaa Oromoo kana paartii Oromoo maqaa Oromootiin deeman guutuun
yoo dhiigaanillee even ansanuu rabbi kiyyaa wal dhabaa malee shakkii irraa qaba. Kaayoon jaraa walumaa galatti maalidha? Itoophiyaa tokko afaan tokko amantii tokko kaayoo Milinikii yookaan Haile Sillaasee yookaan mee dargii keessatti hin galchuun dargiin kun akka tokko jira. Kaayoo Mallasiitii warra deemu jechuudha. Kan inni jennuun maali? Mee Leencoo Lataa irraa qabadhaa. Leencoo Lataa, Diimaa Nagaa'oo, Daawud Ibsaa faati, warra Abbaa Caalaa Lataa faa, warroonni hadda dhaaba kana qabanii eessaa dhufan? Dhaabaa Itoophiyaa አንድነት ንቅናቄ yookaan Itoophiyaa afaan tokko amantii tokko aadaa tokko saba tokko namni kana nama mormu yoo jiraate gabbayii kijibaa jee ilmi Oromoo tokko jala deemee yoo jechi kun kijiba ta'e gaafadhu deemi. Warra Oromoon hin jirtu sabaa sablammoonni hin jiru Guraagee Walaayittaa hin jiru Amaara malee jechuudha. Gosa Amaara jedhan amantii kiristaana jedhan biyya Itoophiyaa jedhan ummata tokko jedhee warra qabsaa'aa ture jechuudha. Oromoo bal'afaa kaaneen iyyinu. Qabsoo Oromootiin warri dhaqee guutuun isaanii dhabame. Oromoon qulqulluun adda bilisummaa Oromootiin dhaqee ni dhabame. Eebaltu jira jedhi naayim. Jaalbantiin as keessara. Ilmaan Tuulamaa achi dhaqee tokko hin jirtu jaalbantiin tokkocha Tuulamaa tokko Shawaa jedhee warra jiraatu. Isaan mucaa tokko beekanii ilmaan Tuulamaa achi keessatti. Arsiin daaraa taatee itti dhabamtee cinneetti kennallee kagartee lulee jalaaf ergamtuu ta'e qofatu lubbuun hafe. Harargeen itti ilmi namaa itti namne jaarraa abbaa gadaa gaafa dhiifama naa godhaaf duballee sin deebisuu baadhu waa'ee sagantaa irraa isin deebi'e nama waa daabaniif. Gaafa baaroo tumsaa achi geessanii ajjeesan bar mee isni waa toltuu waa isinitti mujjira isin dura dhaabni Oromoo walii galuu deemadhee garii lafa dhiitaa dhallee. Baaroo tumsaa dhaqaa seenaa baaroo tumsaa qoradhaame warri baaroo tumsaan aarii naaka. Baaroo tumsaa nama gara qabattu hin beekne Oromoo jettee laaltu Amaaraan jettu waan isaa kana maa dhibee mataa nama nyaate nama maraa. Oromoollee ta'a Amaarallee ta'a maraa ta'a. Baaroo tumsaa kana ofirraa duuba warri mi'eessoo keessaa dhufe warri nafxanyaa jechuudha. Gimboo sabaatti yookaan akka isin galuufi. Gaafa Sooressi jaarraa abbaa gadaatiin mul'isa abbaa gadaa faati. Ijoolleen Harargee uummanni Harargeedha. Isaan duraan qabsoo uummanni Baalee godhaa ture Jeneraal Waaqoo Guutuu Hussein Bunee faatii gochaa turan kana qabsoo Somaalee jedhanii akka Oromoon jalan deemne Oromoo irraa baasanii nagayaan addatti uummata Arsiidhaa kutanii taa'aa turan. Sooressi jaarraa abbaa gadaadhaa dhaqee waan kana argee addunyaafis akka gaazexaatti dabarsee nullee maateen na dhandhee biddamaan qabsinu obboleewwan keenya maan gargaarre jedhee Harargee deebanii uummata gartee sheekuleef darasaa qabatanii Baalee deeban jechuudha. Namni dadhabee biraa hafee jira rabbiin jannata isaa kana Yesuus Sooressi jaarraa abbaa gadaa harree naa kenna reeshina maal kan wajjin jedhee fudhatee Baalee dabree achi ture achirraa deebi'ee dhaaba adda bilisummaa Oromoo Harargee keessa gadhaabe gisni gabaabsa. Seenaan keessi dheeraa mul'isa abbaa gadaa wajjin. Gaafa kana Galaasaan faati Leencoon faa Daawudin agartan kunniin faati warri mi'eessoo keessaa dhufe kuni Yaappaan dhiifama. Yaappaan hadhaa tuni Abaa'oon hadhaa Yaappaan kalee nafxanyoonni kalee Oromoon hadhaa warroonni kunniin gooftolee isaanii waliin mari'atan. Abboo waan kana yoo teennee ilaalle yoo nu keessa hin jiraanne uummanni Oromoo uummata guddaa kaleessa akkana cabsitanii asiin geettanii nu kiristinnaa nu kaaftanii keessan nu gootanii nu xammaqxanii akkasii gartee asiin nu geettanii uummanni kun hadha kunoo biyyoota Arabaatii walii hidhatee ala deemee meeshaa lolaa Jeneraal Waaqoo Guutuu haga kunoo Raashaa fi biyyoota guddattee deemee hidhatee waraana leenjisee waan waraanni Itoophiyaa hin qabne qabaadha waraanaa waa hunda qawwee takka takkaatiin xiyyaara samii irraa harcaasaa jira yoo uummanni Oromoo kun itti dabalame hin dandeenyu nu balleessanii kaayoo teenna gartee dhandheetiin keessa seennee diignaa jedhanii. Deengada Leencoo Lataa gaafa gara biyyaa inni galu abbichuun gara biyyaa galchu Profeesartichi naftanyaa tokko Waashingtan DC irra dubbatee jira waan kana. Maal jedhee gaafa isin yoo as isin bira teenne Yaappaa qawwee takka guddatte fuunee dhukaafna achi yoo dhandhe kaayoo Oromoo kana ni diigna nuun jettan isin amanne waan san dhaxxanii kaayoo Oromoo diigdanii hadhallee yoo biyya galte akka gartee wanni kun ka Itoophiyaa diiguu warri biyya Itoophiyaa gana xalla jedhu kun facaafna jedhu kun akka milkeessin Dr. Abiy Ahmed illee akka radda laddu ni beennaa YouTube gubbaadha qalaala dubbatee jechuudha Leencoodhaan. Soo kana maal jaan gaafas nuti as taa'uu irra isin bira yoo teenne waa dalaguu hin dandeenyu
achi dhandhee diignaa jedhanii hayyama gaafatan. Maal jetti naftanyoon osoo ittiin amanin irra wal dhabanii hayyamee deemaa isin ilaallaa jedhanii gadhiisan jechuudha. Mul'is Gadaatiif rabbi jannata naa qananiisu jaarraa abbaa gadaa Galaa Saanfaati 1973 akkas 74 moo 3 na folcha yoo baralee qajeeloo beekuu dhabe eessa waaman Finfinnee waaman jechuudha. Ni dhufan jaallan maaliif jirtan qabsoo jirra. Maqaan keessan maali? Adda Bilisummaa Oromoo taa'ii bannu isin dura dhaabne jedhaniin. Jaarraaf sooressi jaarraa abbaa gadaatii fi mul'isa abbaa gadaa rabbi jannata naa qananiisu hin mormine. Okay gaarii maarree toltee nullee qabsuma kana irra jirraa jedhan. Jennaan maal jedhaniin maarree afaan qawweetiin amma qawwee 2-3 homaa fiduu hin dandeenyu qawwee kadhaa koottaati karaa nagaatiin qabsoofnaa jedhaniin. Eenyu fa'a Leencoo fa'a jedhaan Galaasaa fa'a jedhaan Daawudoo fa'a jedhaan Diimaa fa'a jedhaan. Maal jedhaniirree lakkii afaan qawweetiin qabsoofna. Maal jedhan amma jara hawachuu akka waan jedhu wallaala qabaattee ala deemu wallaalteetiin biyya alaatiin nama cullifachuu. Nullee gara biyya alaa ba'uu barbaannaa waliin gara biyya alaa baanaa jedhaniin. Eenyu fa'a jaarraa abbaa gadaa fa'a rabbi jannata naa qananiisu. Dhiirti maal jetteen ala ba'uu barbaaddaa nu isin baasa yuukoota jetteen dhiirti. Wal dhabanii addalitan isinii gabaabsaa. Ilimoo qilxuufaati kaa kilaashiin seensifne jalqaba lolliin eegalle gabaan marti gadi hin baane wanni akka isaan laanii harka hin baane ookee warri kun nu harkaa bahe amma akkam goonaa jedhanii mala baasan. Nama 8 ta'anii baaroo tumsaa qabatanii Harargee dhaqan. Maal godhuuf mul'isiin sooressa jaarraa abbaa gadaa ajjeesuudhaaf. Akkasumallee kaa amma qabsoo Oromoo dhaamsuu hin danda'an. Dhiirti harkaa baate qawwee fuute dhukaasa eegalan warra isaanii lafa gombisu jirti dhiirti. Jeneraal Waaqoo guutuufa Baalee keessaa gogombisu jirti. Qabsoon Baalee Harargee waliif fullaanan gabaan harkaa addaan galtanii beekan uummata kana ganni gahu. Dhandhee haaggoo dhuu qabna ukkaamsuu qabnanii dhaqanii maal godhan? Baaroo tumsaa tiifi mucaa kana maqaan isaa ka tulama maqaan isaa faayida baate kanneen ajjeesanii Leencoon faati nama itti dhukaafamee madaa'ee hafe ta'anii gangalatanii qilee bu'anii akkasitti gartee jaarraa abbaa gadaa ala gabbaani waraana keessa. Dubbiin galteef jaarraan kan nama barateemi. Jaarraan abbaa gadaa gaafa adda bilisummaa Oromoo keessaa baafate isaan adda bilisummaa Oromoo gaafa kana haaggoodhaan qabatan erga sanii adda bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo nyaachuu eegale. Adda bilisummaa Oromoo achuma dhaabatee Oromoo nyaachuu malee Oromoo kolaasisuu malee Oromoo hiisisuu malee Shaabiyaan nu duubaa dhuftee bilisoomte Wayyaaneen nu duubaa dhuftee nu bulchite. East Afrikaa kana namoonni guutuun biyya dhasin agartan kun nu duuba dhuftee bilisoomte guutuun isii. Uummanni Oromoo qabsoo badhoo jaaza kan laakeedhaan dachaasiyaa jaalbantii galatu badhoo dachaas isatu baaroo tumsaa ajjeesan isallee akka ofii ajjeesanii ajjeesan jechuudha. Uummata mujriima bara zaalim. Akkasiin haga guyyaa kunoo rabbi abbichuu fidutti ilmaan Oromoo ofii ol ajjeesaa baatu jechuudha. Isaan dhiifama naa godha akka adda isinii baasuuf namni as keessa jirtan. Waan qulqulluu beeku isinii maan jaalbantiillee as keessa namni hedduu waliin turee xiqqaatti hadha jaallan namni kumni tokko na dhagaadha lubbuun jira qabsaa'onni kaleessa warri waliin waan amma isinii kan dabarsu. Isin Oromoo qabsaa'uu dhiisi akka itti wal nyaachaa bahe uummanni nu dura dhaabbannu kun waan nu duulanii jiran adda kophaa nu baasaniif isinii himna. Namni qabsoo adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo kanaan deemaa ture ijoollee ganda tokkooti. Keessaaf alatti waa'ee Oromoo wanna isinii iyyinee lakkaataa Oromoo isin jennuuf. Takka Oromoon gara birii qabsoo Oromootiin takka illee hin deemne. Ijoolleen laga takkaa ilmaan abbeerotaa maal kanniintu qabsoo Oromootiin deema. Hadhallee wanni Jawaar hin dadhabneef lammaa yoo deemeen malee Oromoon kutaa biraa Harargee Shawaa Jimmaa Gujii maal hin deemtu ni warra jedhu hadhallee. Amma bar wanni warri qawwee fuudhallee warri Arsii Harargee jedhee hadha lafa dhiitu ala kanaa wacu kana gartanii. Waan ala kanaa wacu warri amma Jawaariin jala shukkusu kun waan amma Jawaariin jala gingilfatee yaa'u kana gartanii guutuunu Oromoon gara biraa biyya bulchuu hin dandeettu hin bulchitu dhumnee argamnaa warra jedhu. Keessaayyuu warri Arsii Harargee dheematu. Eenyu malee yookaan Daawud yookaan Leencoo yookaan Lammaa yookaan Gadduu yookaan isaan ol baasuu dadhaban malee isinitti. Nafxanyaa malee namni bulchu hin jiru warra jedhu. Yoo nafxanyaan tahin warra nafxanyaan guddifte Baqqalaa Daawudiin laakkee kaa warra kana amma laakkee isaan bahu warra dhagaa akka gaarii isin deebi'a ifatti sitti madda namni baratellee jara jedhan
Itoophiyaa yoo Harargeen bulchite, Arsiin bulchite, Shawaan bulche, Gujiin bulche, Walloo bulche, Jimma bulche hin fudhatu warri kun. Kokkee isaanii qaltee akkanatti albeedhaan irraa gazaggasta malee. Gubbaa kanaan qalta malee fudhatu irra Jawaar jala yaa'u kun. Oromoon biyya bulchuu irra sareen nafxanyaa yoo bulchite fudhata warri kun. Duuba tanaan waasinii mana dhagaa. Akka gaarii namni waa barachuu barbaade. Waan argisiniima. Ta duraan dabarte namni naannoo biraa dhufee dhaabata bilisummaa Oromoo hayyuduree adda bilisummaa Oromoo yeroo san ajjeesan. Warra shinniggatti ajjeesan jedhan san dhagaa Oromoo naa qabadha. Hadha kennaa gabbaa hedduun isaa kan mana mormuun dhabamu soona durallee taa'ee gaffiddaa hogganummaan dhaaba kana. Wanni ajjeesaniif gaafas hogganni gaafas ilma Tuulamaati Arsii keessa dhalatee guddate. Dhiigaan hundeen isaa Tuulama jechuudha. Magarsaa Barii. Nama daabba guddate ganda kiyyatti. Obboleessi isaa Qananiisaa Waabeeyyan ka du'e kaan hin beeku amma. Daawudoon amma hattichi as Finfinnee jiru kun garafee Maqalee Asmaraa keessatti kalee kana dhukkubsatee Ugaandaa keessa siree afee jiraata gaafa hin beeku eegas adireessi isaanii dhabe. Obboleessi eenyu Magarsaa Barii. Delektara roobee ture baalitti. Obboleessaa bar nama barataa. Asmaraa kana garafanii kalee keessa shamsanii Ugaandaa siree namaa afaa ture. Dhagaa Oromoo barwaanu keessa dabarre. Wagganoota fixansanii warra shinnegadhanii amma goggaa irraa kabajan kana namni hayyuduree adda bilisummaa Oromoo yeroo sanii Magarsaa Barii ajjeese nama addaati itti bitanii jechuudha. Ogaadeen ta'ii Somaalee ta'ii akkas garuu. Nam tokko ajjeese nama isa illee nama Oromootu deebisee ajjeese. Hadha seenaa biraa Oromootti himanii kijibanii. Kakattee ajjan baanu teettee kijibdi martisiitu jechuudha. Hattuu si martin warri waan kana jettan. Dhuga warri bakka takka dhumate ni jira. Mul'i jeenna qawween Magarsaa Barii ijatiyyaan ofii ilatti beeksani lubbuun ka jiru kaan hin beeku'an 1996 gara dhumaa gara 97 addeessaa ennu abdataa dhaabaa fa'aadha lubbuun jirani. Abiyyuu sammuu fa'a hogganoonni waliin turre gaafas gartee lola malkaa amaanaa maal kanneen nurratti ta'an qawwee nama sanii kunoo namni qajeellotti bira ture Awustiraaliyaa jiranii jaarsa argee kana maqaa isaa maaf hayna bada maqaa hayna kute a'uuzu billahi minash shayxaanir rajiim. Isaan ni beekanii tibbeessu nama jedhu deemaan qawwee Magarsaa Barii jechuudha. Nama ajjeesee qawwee san irraa fudhallee ajjeesanii qawweellee irraa fudhallee qawwee adda bilisummaa Oromoo harka turte. Maaliif kan isin dhaqe namni gaafasii Somaalee seenuuf deemu san hoggan achi dhaqanii waa hunda achi sirreeffatanii dhaaba kana gadhaabuuf achi dhaqan akka adda bilisummaa Oromoo gadhaqee ijaaramee faaraa hin dhaabbanne hogganoota san guutuu fixan jechuudha. Hogganoonni sun ijoollee Harargee, ijoollee Arsii, gartee ijoollee Tuulamaati. Hoggana san guutuu ni dhabamsiisan. Maaliif jarri keessa hin jiran kaa? Jarri keessa hin jiran ni dhabamsiisa hoggana san jechuudha. Eega hogganni sun du'e namni 11 waati barakkana fixan hangoo nu qabate Galaasaa Dilbootu hayyuduree ta'e jechuudha. Osoo Galaasaa Dilboo Galaasaa Dilboo seenaa isaa yaadatu hin jijjiiramin dhaaba kana marraa meeqa diiganii katakkaa kora sirnaan godhatin kadhaabni kun sirnaan argatin ilmaan Oromoo bakka hundatti dhumattu. Waraanni guddaan eessa ture? Wallagga keessa ture. Kataankii waa hunda maaliif duubbeen Suudaan keessa turte. Mooraa san eenyu bane kun lubbuun jiran Shiyaasan maaruuf jedhanii Kanaadaa jiranii Kanaadaa irraa amma Minisoota galanna fakkaate namni mooraa Somaaliitti illee kadhaabaa adda bilisummaa Oromoo bane isaan Suudaanitti illee bane isaan reediyoon sagalee bilisummaa Oromoodhaa Suudaan keessa turte. Waraanni guddaan waa mara qabu achi ture. Waraanni kun akka bayeellolle achitti qabanii kaahanii waraanni Harargee Baalee keessa jiruuf naannoo Arsii keessa jiru ol dhayaa gad dhayaa kuun ol fixaa kuun maltaa yeroo waraanni guddatee leenjii facaasaa waraanni kun akka gartee ijaaramee hogganoonni ol guddatanii sadarkaa guddatee dhaan hogganni kun akka waliin jijjiirre korri akka hin ta'in leencoon faala keessa deemanii diiganii wanni kun yeroo waan hin qabneef jaalbantiin faas keessanii kora sabaa gubbaa bal'inaan Galaasaa Dilboo tuqee jira seenaan isaa yaadatu leencoo lataa akka uummata musliimaa biyya Arabaa kan wajjin hin dalan hagal Iraaq Saddam Hussein rabbi jirata naaqan sufaati Siiriyaan biyyi hundi qabsoo kana waan hundaan isin gargaara jedhan leencoon dhoorguu sababa isaa islaamni biyya qabata jedhee inni kaa'e kora sabaa gubbaa tuqamee jira viidiyoon ni jira wanni hundi ni jira warri argachuu barbaadan
Maammadi Adam Jiloofaati warri gartee onnaa irraa dhufe nama Harargee keessa nam tokko qaba Arsiin nama lamatu viidiyoo san qaba Booran nam tokkotu qaba viidiyoo lafa jiraachuu sun guutuun duuba maal godha wanni kan isin haqeef Galaasaan gaafa mataa isin haquudhaaf nu Somaalee buune kora sabaa 1998 achitti taa'amee gubbatti icciitiin guutuun gabba'e jechuudha. Maaltu bahe akka hogganoota qondaalota adda bilisummaa Oromoo hogganni adda bilisummaa Oromoo fixaa bahe. Akka hogganni kun dhaaban argan akka addi bilisummaa Oromoo gartee dhaaba bilisoomee gariidhaan akka hin banne ammoo maaliif yoo inni bage dhaaba biraa Oromoo dhaabbatti gabbee uummanni Oromoo qabsaa yoo inni jiraate isuma hoggaa maraaf dura laalan hogganni biraan bu'u gaafa kana dhiifama waadda isin baasu wanna isin deebuu deemu waan adda asitti kana isin tuquufi kora teenne jarana kora san gubbatti maal kaayan warra Harargee keessaa Adaree Somaalee Yaman dhagaa ani yoo barbaachise maqaadha hogganoota gartee maqaa uummata Harargee keessaa illee ijaaratanii deemanii uf jala qabanii kora san gubbatti akka ilmi Arsii tokko hin filamne jala bultii kora sabaa irratti waraqaa galmeessanii waa hunda lafa kaa'anii waan kana isiniitu qajeelee biraa isiniitu qadeertu waan taateef waraqaan kunis argamee dhiifama badii kunoo daawwadha lubbuun jira daawwad ibsaa waliin Finfinnee keessadha inni illee anillee waan kana ka dalage tokko isaa waan san korri taa'amee badii fudhatanii waan san dalaguu amananii bar kora seenne guyyaa lama eega deeme namni kora geggeessu daawwad ibsaati harkanuu ijoollee Arsii irraa fuudhu dide kora irratti kora dhaabsifnee walgayii haarawatti enne ammallee dura ragaa korri kun akka hin teenne dhaaba facaafne jedhanii Galaasaan faati hundinuu addi bilisummaa Oromoo balleessine jedhanii alaggalan. Birri doolara 1,000 liqeeffannee hogganni yeroo san achi seeni. Yeroo waamnu Daawud faati Galaasaan faati Leencoon faani didan dhaabni addi bilisummaa Oromoo jiru jalqabuma bara. Ni jira jedhamee akkasiin Galaasaan dubbatee jira viidiyoon lafa jira waan kana gaafadhaa hoggana guutuu. Kora akkasii waamnee teessifne kana akka Arsiin hin filamne godhan. Alaa kulli haali mataa isin dhaquuf ni filame namni naannoo biraa kora san keessa jiru ijoolleen naannoo biraa Arsiif Harargee malee warri nu fille kan maqaa Wallaggaadhaati achi dhufe nama sagalanuu ni fille sagal qofa wannummaan qabsoo keessa ruwachi nu bira gabbayii namni na haa mormu ibaltu jedhee jaalbantiin faanii beekani ijoolleen Tuulamaa kunoo jaalbantiin mucaa tokko jira tokkocha shawaa jedhanii ijoolleen Tuulamaa hodhatte goobara daaceetii mataa irraa buqqisan karaa. Goobara daaceetii mataa irraa buqqisan. Isin galee duuba wanni isin dhaquu barbaade kora fillee gabaabdu isin kaayaa kora filame kana gubbatti yaanni ka'e waan Leencoo ta'a warra Arabaa biyyoota Arabaa Suud Arabiyaa maal kanniin waliin akka hin dalan. Leencoon waan dhoorkaa tureef Leencoolleen hangoo irraa ari'amee gaafas. Maal jedhame amma wanni Oromoon bilisoomuu dhabdee firoottan qabsoo kennaa biyyoota Arabaati ollaa kenna. Isaan gargaarsifachuu qabna yeroo isaan bilisoomna jedhameeti hayyu duree yookaan itti aanaan hayyu duree nama Islaamaa ka Arabii beeku ammallee ta'uu qabaa jedhamee murtaa'e kora gubbatti. Akkasaniin Galaasaan hayyu duree tahee bultuun biyyoodhaa nama itti aanaa hayyu duree ta'uu danda'u miti. Waan afaan Arabii beekuuf bultuun biyyoo kan Harargee kun jechuudha. Filamee maqaaleen maal jedhame? Abdul Fattah bultuun yookaan Abdul Fattah jedhamee akka barraa'u yeroo cufaa. Arabiin afaan Oromootiif Ingiliffaaf Amaariffat dabalamee beeksisni feeraaf seer dhaabaa wanni hunduu akka barraa'u jedhamee lafa kaayame. Takka jedha. Yeroo kun ta'ee korri dabrees ni gabaabsa. Wanni martuu ta'e maaltu dhufeam? Galaasaan kaayoo teenna baasee nu hime. Leencoolleen ariisanii Leencoof Daawud faatu olii galanii warri Iyaappaa kun nama sadii jira laala. Galaasaan nama Oromoo fi quuqama qabu jaarsi. Leencoo fi Daawud warra naftanyoonni barsiifatanii warra Oromoo cabsuu wal dorgoman. Leencoon ala taa'a. Obboleessi Leencoo abbaa caalaa ala taa'a jechuudha. Obboleessi Leencoo ala taa'a nu wajjin bakka nu seenne nu waliin seena. Dhugaasaa bakka koo asira. Maal godhanam Galaasaan kaayoo teenna gane waan hundaa adda gabbaasee jedhanii Galaasaa dhabamsiisuu qabnaa jedhama.
Galaasa eenyu dhabamsiisam leencoon eenyu irra dalagsiise. Obboleessi leencoo lataas nu bira taa'ee abbaa caalaa lataa nurra dalagaa ture achi taa'eeti kan inni baabilii tokkoo fi kitaaba kiristaanaa jaayik qabeenya uummata Oromooti. Dhagaa nu qabsuuf jennee shaayii dhaabsifnee fi ijoollee hordii irraa baafnee eegsine. Inni baabilii tokkoof kitaaba kiristaanaa jaa ofii gabbee dubbate kaakunu. Kitaaba kiristaanaa jaa qabsoo uummanni keenya guuruun inni amantii kiristaanaa kan warraa gartee kitaaba jaa nurratti hiikeetiin afaan Oromootitti deeffatee jechuudha. Eebbisiise kunoo tokko waggaa 3 waggaa 2 eebbisee dhiyoo kana eebbisiise kan irraa baay'ee. Amma duuba maal godhan? Galaasaa kuchisiisan. Yeroo biraa bal'inna siniimaa akkatti galaasaa kuchisiisan. Galaasaa kuchisiisanii eenyu qabate? Daawud Ibsaadhaa qabate. Adda bilisummaa Oromoodhaa. Daawud akkuma dhaaba harkaan gaate maal godhe? Dhaaba diigee Asmara gale. Eenyu biratti? Leencoo biratti. Leencoon mooraa isa baneef Asmara baneef ka dhaabni ari'e. Leencoo dhaabni hangoo irraa ari'e leencoo lataa jechuudha. Ka hangoo tokko hin qabne mee ilaalaa jiran Oromoo mee dhagaa Oromoo. Leencoo lataa maal godhe? Dhaqee waajjira Eertiraatti namni baane leencoo lataati. Waajjira leencoo lataa ka osoo dhaaba keessa hin jirre hoggana hin qabne hangoo hin qabne bane. Eenyu itti gale? Nu diiganii dhaaba keenya diiganii Daawud achi gale jechuudha. Leencoon hojii isaa maali? Nafxanyoota hangoo irraa ol baasu tokkummaa Itoophiyaa ijaaru karaa. Gaafa Ibsaa Guutamaa hidhame. Ka ilmaan Oromoo xiqqaate yoo xiqqaate Oromoon miiliyoonni tokko mana hidhaa keessa dararame yoo xiqqaate. Qeessarraa guuranii bineensi nyaatu. Bilaatteef Zuwaayiif mooraa waraanaa guutuu keessa ilma namaa bineensi guyyaa irraa nyaatu. Leencoon xiyyaara yaabbatee dhufee boolee bu'ee mallasii waliin wiiskii dhugaa bulanii oolanii Ibsaa mana hidhaatii baasee fiizaadhaanii waa hunda sirreessanii fi ala deebi'ee deebi. Oromoo gaafa kana addi bilisummaa Oromootiif wayyaaneen gaara keessa mataa walirraa guuraa jirti. Leencoo lataa itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromooti. Nadhii gammadaa fa'aa jaallan keenya guutuun dhabamee gartee torchii bakka hundaatti elektiriika hawwaddaa jiran. Mee Oromoo as deebiif laalmee kan baak mee as deebi waan uyyinuuf. Maal jedhe leencoo nama? Hayila Sillaasee illee waliin dalage irratti dalage hin jenne koo qobaadhu. Dargii illee waliin dalage irratti dalage hin jenne sitti milaal Oromoo akka beeksisu sitti milaal. Irratti dalage waliin dalage ilaal. Eenyu irratti Oromoo ficcisiisuu ajjeesuu irratti jechuudha. Mallasiin illee walii irratti illee dalage akkas jechuudha. Leencoon nama jedhe ani yeroo duraa galu marraa 2-3 mallas gaafadhe eegi mallas naan jedhe. Barosoo Oromoon hin bilisoominiif rakkoo onnaan kun hin galin. Yaa Oromoo saba koo mee kana caalaa akkam jedhee siima. Daawudiin hadha taa'ee amma Finfinnee mari'atee mootummaa coomsaa dhaabnaa jedhee kaafaa walii galu kun eenyu inni? Eenyu inni? Kaafaa'oon hadha mootummaa caamsaa deemu dhaaban kun eenyu jarri? Dhaaba qabanii? Oromoo harkaa qabanii? Jaarmiyaa qabanii? Heeraa seera harkaa qabanii? Mootummaa Itoophiyaa illee waa gaafadhan. Mootummaa abbichuu kana. Mootummaa deeggaru kana. Namoota kana mootummaan kun eenyu jedhee mootummaan hadha jiru kun eenyu jedheeti hadhallee hiree warra kanaa kennee ammallee jarri waa cambiti. Maa mootummaan warra kana yookaan kora godhatanii heeraa seera yoo qabaatan boordiin filmaataa of duuba deebi'ee ilaale jechuudha. Manni kun hadha ifa manaa godhaa ulaagaa boordii filmaataa hin guutan. Aluma taa'ee arganu hin kun naa qabadhaa ejjatan. Kaafaa'uun fakkeenyaaf dhaabni isaa korantaan dhaaba kan buufan. Baqqalee Garbaa hoggana isaaniiti. Lixee jira baqata kunoo kolgaltummaa dhaqeetiin fuudistaambii Minisootaa taa'eetiin qamadii safarachaa jira mootummaa Ameerikaa irraa. Jawaar kunoo qilee keessa badee kitaaba gurgurachaa jira. Maraaraan nama gaafa fedhe hattu janii isaa gartee onoganii olii gad oofan kan Kaafaa'oon hadha gabbahee dubbatu dhaabata hee kuni meeti dhaaba kam ta'ee boordiin filmaataa mootummaa Itoophiyaa hadha jiru kun warra kana
ummata Oromoo illee maaliif ittiin hiraarsite takka. Shaneeni kiliir waan diida lafa jiru. Dameen dantaa waraanaa ka isaanii marroo kennanii marroon ganee achi bahee marroollee waan biraa deee yookaan oolaa jedhee yookaan abaa'oo jedhee oolaa adda bilisummaa Oromoo yookaan oolaa jedhee danqara keessa deemtee ijoolleen kun tuun galtee taani kun hoogganaa kun mootummaan naannoo Oromiyaa illee maali nageenya jedhee hiree bakka dhibba wal qoodee uummata Oromootummaa taphatan. Amma rakkoon bakki bira jiru raabbichuu mataa isaatiin dhugaa fadhachu. Paartiin badhaadhinnaatu maal dalagaa jira paartiin badhaadhinnaa. Question gaafiin kiyya kan. Daawud kasaaree jiraate hadha namni achi baasee ijoollee nama ficcisiiftu tana yoo lammaalleen biraa bade hadha yoo jawaarillee biraa bade hadha namni kalee waliin mari'atanii Oromoo akkasii waliin qaban akka gandi Oromoo ibiddirraan dhaabne Wallagga keessa kalee ijoollee fuudhanii erganii Baqqalaa Jawaariin Lammaa Daawud warra kana walii galee ilmaan Oromoodhaa gartee ganda Wallaggaa ibiddatti qabsiisanii jechuudha. Hadha eenyu ta'anii inumaa mootummaa coomsaa. Dhaabbichuu bakka tana dhaabbichuu waan calliseef qaballee garuu ammoo ifan waa godhu. Dhuga wanni dhibdanii beekna dhaabbichuu. Maaliif gandi Oromoo kana keessa ganda Oromoo rakkoon jiru nu bira namni Itoophiyaa marqaa jirullee naannoo Oromooti. Nu bira bakki waa marqaa jiru. Namni diina warra silaa ol jedhee gaafa silaa dhunu dubbanne mataa qaqqabatee akka saree eegee luka lamaan jidduu kaatee luka lamaan mataa jidduu kaatanii hadha tole waan isin jetta warra nuun jedhu irratti boonse ni beekna keenya warra Oromoo waliin himannu kanaa jechuudha. Dhiira dhabanii maal goona waan kana nurratti boonsanii hadha. Hadda silaa Eertiraa miti ennu shaneedhaa fi naftanyaa fi TPLF miti Eertiraa silaa hadha siyaasa horqee ol jedhee waa'ee kennan dubbatu koota baarri diimaan keessanii koottaa fudhaa nuun jedha silaa hadha. Garuu bututtuu tiyyaa kennine tiyyaa nuyi sorry bututtuu laqaaqaamii gartee maqaa amantiitiin nama jala yaatutu Oromoo sabaa gana ga'u ilmaan kun sabaa sablammoota nu dhabar uummata xiqqaa balaa jiran Oromoon baraddaa Oromummaan guddaan kun gaanfa Afrikaa keessatti lammaffaa kun Afrikaa keessatti ifama lammaffaa kun bar sabaa sablammoota waliin makamnee bara ilmaan kuushii tokkoffaadha Afrikaa. Hadha garuu galgala ganama xiqqaalleen guddaalleen morman ol baaseetiin mina abbaataachuun hin jedha martuu gartee hadha. Maaliif ilmaan ufinu keessa ijaaran qaban yaa lammiiti yana dhagaa Oromoo xiyya baddu baddi malee saree jannii kan jedhani rakkoo teenne isinii mu'an barakkina nu qabnu kenna namni silaa waliin waa goon uf tuffataa dhallee si tuffachiisanii bara kutaan si qoodan gandaan si qoodan kenna kunoo dayyuusni alaa Awurooppaa fi Ameerikaa maal kana ciisu nama Oromoo gurguratu jala yaalaal. Nama Oromoo gurguratu, nama Oromoo cabsu, Oromoo diqqeessu. Akka inni kufne ilaal amma Jawaariin isaa jigee lafa dhahee gartee saree albaate tahee wayaa irraa dhiqanii isaa mucaan akka inni himutti ta'a dhagannaa silaa 42 jaarsa ganna 80 fakkaata. Baaddadanii amma suufa irraa jijjiiranii waa koroorsanii gartee harkisanii isii achi hin deeman jechuudha. Maali Oromoo cabsu, Oromoo salphisu, yeroo Oromoo gubuu. Oromoon laga buutee tarbakka ol hin baane godhu barkun bufu qoree dhoqqee keessaa bufa afaa jalaa Oromoo yoo isin himna dhagaa wanni iyyuu bar mindaa nuu kafalanii yookaan mootummaan haayizoo nuun jedheetii bar mootummaan haayizoo nuun jedhee bar takkaa namallee nama irraallee kottee irraa waan raabannee mootummaa irraallee waan raabne hangoo barbaadaafillee dhageettii barbaadaafillee haqa rabbi nurra kaayee ilmaan teennaaf bakka kalee itti ifaanyee saree itti nu nyaattee qocaa itti nyaannee fincaan itti dhugnee lafee itti cabsinee dhiiga itti gannadhee jagna Oromoodhaa itti gannadhee ganda Oromoo itti diigne bar uummanni hadha Awurooppaa Ameerikaa keessa rukun bar nutu gandaan manaa yaasee bar. Irbuu saba keenyaa kalee seenne saniif haqa rabbi nurra kaayeef sa'a 24 asirraa iyyina. Dhugaa walii himnee dhugaa san
dhiirti kalee bar Jeneraal Taaddasaa Birruutii fi Haaji Adam Saaddoo bar fuulaan waliin beekanii bar amantiin tokkoo miti bar Oromummaa waliin qaban malee biyya waliin qaban malee bar takka waliin agarree takka garuu kaayuu takka irra dhumte dhiirti sun karaa tokko irratti osoo saba hin ganin saba kanaaf osoodhaan qabri galallachuu jechuudha. Mee fakkiisni kaasa. Nu hadha laga wal kijibnaa beektan Oromoon kijibbu. Lagaa wal qoonnee amantii wal qoonnee bifaa wal qoonnee qubsumaa wal qoonnee wanni haga Oromoo Itoophiyaa keessa wal qoodee hin jiru. Oromoon Oromoo ta'uu irra nafxanyaa taate wallaahi rakkoon hadha Itoophiyaa waan biriin takka rakkoon hadha jiru nafxanyaa'een namni keenya bar nin nafxanyaa bar namni keenya nafxanyaa ta'ee deebuu dadhabe uf tuffatee yoo Oromoon biyya bulchiti jedhan nama qaaneffatu jiraadha. Oromoon muummicha ministeeraa taatee biyya jijjiirte Itoophiyaa jijjiirtoo jedhan wallaahi Oromootii irra guddoon nama keenyaa ni qaaneffata. Girrisaan ala kana jiru kun gartanii girrisaan kun girrisaan ala kana hunda isaa nafxanyoota dalagsiisa dhagaa jedhan bara isin icciitiin tokko isin hin galle isin warri kun miliini gaamilii ala yaa'e ka gaafa Hayilasillaasee ala yaa'e ka Dargii ala yaa'e Wayyaanii ala yaa'e ilmaan isaanii hadha piroofeesaroota dogotoroo biyya bulchan hadha poolis bakka hunda keessa dhan kaampaanii abbootii kaampaaniiti bakka hunda keessa nama keenya ala kana akkana Kanaadaa Ameerikaa yaa'u kana irra guddaa haa kijiba naan jettu Oromoon alaa eenyu dalagsiisa. Buddeena isaanii malee nyaatan maaliif isaan hojii irraa dhi'an kaa? Waa meeqa jira beektaniis? Amma namni gariin jaalatee asii girrisa seeta. Qaata uf waakkate gartee wannaa Oromummaa. Sisoo malee afaanii Oromoo jedha malee. Lammiitii amma waan biraa keessa nan naqina wanni kana mara keessa dhaqee maali? Kaafaa'oon hadha deebitee deemtu kun maaliif amma kana fidan beektu isin? Bakka mataa isin dhaqu. Ammallee jeequmsa biraa kaasuu waan amma gurbattiin Jawaar jedhamtuun ala kanaa bocuutanii gartanii tana cina waa utubanii nafxanyoota waan akka hime amma Eertiraa lola seenaa barama qophaa'aa jirti. Wanni jarri mootummaa coomsaa jettee kaafaa of shaneen deemtuun kun maali beektu isin amma? Yoo lolli Eertiraa eegalame jarri laasii ibidda qabsiiftee mootummaa nu kennaa nu gartee nu kaleessaa jennee wanni nu kalee jenne mootummaan coomsaa sun kana Itoophiyaa gartee Oromoon bulchuu hin dandeettu. Sanyii Minilikii fi Hayilasillaasee barbaada sirna kalee nu deebisa yookaan TPLF nu deebisa jechuu barbaadde jechuudha. Qophii jiran nyaachuu bakka nu dachaasu akkasii bara. Mee hin saalfattu manguddoon paampaaris mawaalee ijoollee kana hidhattee adda yaatu. Baradha manguddoon hadhanu tun bara dhiifamallee naa godhaan of folchaa jecha kiyya kanaaf. Warra bar dhuufuu qabachuu hin dandeenyetu biyya bulchinaa jedhanii umrii mee'een kontiraata kennanii Daawud Ibsaati. Daawud Ibsaa hin bu'u inni aangoorra. Nama kaan quba itti qabanii dikteetara akkas jedhaniin. Jaarsi kun mee qabsu umrii adda bilisummaa Oromoo 73 irraa laakkaaf jedhu gaafas dhaabannetti 73 irraa laakkame. Gan 27 gama siifuu gamanaa 17 gamalutti. Gan 40 maaliif jaarsi kun yoo xiqqaate ganna 60 hoggana ganna 60 Daawud Ibsaa ganna 60 hoggana hin bu'u inni maha kontiraata itti kennanii Oromoon isa malee hin jirtu nama barate hin qabdu Oromoon nama biyya bulchuu hin qabdu. Mee hogganoonni keenya waliin turre Abdii Raggaasaa fa'aa qabadhu Mikaa'eliin fa'aa qabadhu warra mallee as jiru kan warra dura qabsoo keessa ture hadhallee isaan hogganootum Oromoon gara biraa ilmaan Arsee ilmaan Harargee ka Walloo Shawaa Jimmaa Gujii kun du'aa dhan jiru galeetti kun dhumate kun dalaggaa ofii jira kun biyya labbaqatee jira kun biyya keessa galee ganda ofii jira. Maaf achinaasa isaan jiran dhaabbatiin ilmi Harargee ilmi Arsii ilmi Shawaa ilmi Gujii. Maa isaan eenyu kana laalee waan kana gartee irraa onnadha. Maaltu deemaa jira si jedhan. Kanaaf ambii ilmaan Yohaannisoota fedha Oromoo tahaa
fedhu Amaara ta'a Tigree ta'a kaayoon jaraa tokkuma. Jarri nu dhabamsiisuurra walii galanii hangoorra wal dhaban ganuma. Kaafaa of shan illeen nu dhabamsiisuurra walii galan hangoorra wal dhaban. TPLFiif faannoolleen yookaan naftanyoon hangoorra wal dhabanii nu dhabamsiisuurra walii galan. Shaniif faannoolleen hangoorra wal dhaban nu dhabamsiisuurra walii galan. Kanaaf gabaabdumatti hojjechuu barbaanne maali? Oromoon dammaqii ni qaa jedhee warri keenya. Nama lama ofirraa eegana siima. Daaspooraan warra atu adda baafattee jirta. Daaspooraa keessaa harki 90 nama siyaasaa irraa hin beekne kan ispoonsaraan kalee yaa'e dhagee kaa daaspooraa. Katakkaa Oromoo amma gariin nama waan si ajaa'ibu beektaa waan si hin jedhu. Daaspooraan bara akka 190 bara warra ispoonsaraa yaa'e ispoonsara beektaniis ilmi ala baheeti amma Ameerikaan hin cuftee waan sanii haadha jalatti ijoollee 20-30 guutee baasa. Keezii gurguratee bakka jechuudha. Ka keezii gurguratee baheef keezii bitatee ala bahee gabaamatti. Kabaaniin qawween kwalee dhoofneen. Adda qabsaaya. Takka Oromoon dhiigne an Oromoo takkaa jedheen beeku. An Amaaraa malee. An Itoophiyaa malee an takka Oromoo haa gabbayinaan jedhume. Na dura dhaabbatee namni ani Oromoo jedhee Oromummaa kiyya himadhe takkaa jedhee hoo jiraatee haga lambayin. Gaafa Haayila Sillaasee illee gaafa Dargii illee gaafa Wayyaanee illee namni aayyoo fuudhe guutuunuu aabboo kiyyaa warra jedhe dadhabnaa dhala kana. Koonna sitti himaa. Warra namni aayyoo fuudhe gaafa inni bara dalagaa ture qabsoo Oromootiif bara. Warra nuun jedhe beekna kaa dhala kanaa bookkisu amma. Abboo deemnu irraan abbaan fedhaa dhufu abbaa biyya bulche jala bullaanu jedhanii. Maal fidde Oromoon kijibduun? Kijiba naana jedhu Oromoon ni beektaa adda marti. Hadha qabsaanis maaliif qabsaa beektaa manni? Oromoo akkuma kalee jedhe san inni Oromoo waan tuuffatuuf kaleessallee Oromoon waan fiddu waan jedhuuf hadha Oromoon aangoo qabatte yoo jedhan isa bira salphinna. Innaateen yaa gabbaa hulluu abbaateen warra jedhu san afaan warraatiin. Namni aayyoo fuudhee hunduu abbu an abbaan fedhe biyyaa bulchu I don't care warra jedhu. Namni biyya qabate Oromoo jennaan hirribaa ka'e namni hedduun hadha qabsaa ta'e. Waan kalee jedhe beekaa dalage beekaa. Waan kalee jedhaa ture beekaa bakka kalee bule beekaa. Hadha warra kalee qabsoo Oromootiif wareegama kafalee gandi isaa diigamee jiruun isaa badde. Kakalee guyyaa takka barsalphina kanaanii baanaa. Guyyaan waliin Oromummaa himattan dhufuu deema. Akkasiin Oromoo. Hin jenne yaa uummata argamee uummata warri qabsaa'ota kalee samee gaafadha. Hin jenne jettee wallaahi. Nama meeqa gaafa inni hidhamee garafamu. Hin quufee isaa keessaa naqani. Ila kunoo kana dadhabne kanatu gartee warra Oromoo jedheetiin galgalaa ganama qeeteen akkana gwaadhee warri uummata keenya garafsiisaa ture. Bakka hin dandeenye hooqattanii warra nuun jechaa bahe. Oromoo jetti kijibduun tun warra galee quba kaatee gartee nu arginu iyyu. Hadha warratu waan kalee jedhe yaadataaf isaan Oromoo qilee buusuuf isaa digdee maal goona mootummaa kanatu qotee nu awwaale sila hadha. Wallaahi mootummaan badhaadhinnaa akkuma waan gaarii dalage bakki nu awwaaleen eessa beektani dhugaa uummata Oromoo kanaaf diina Oromootiif saba Oromooti akka adda hin baafne mootummaan badhaadhinnaa bakki an komadhe bakka tana. Qotee nu awwaale mootummaan badhaadhina eenyu qabsaa'ota kaleessaa. Osoo hadha qabsaa'ota kalee miidiyaa irratti as fidee mootummaan kun wallaahi aabbichuu nagana sareen isa nyaatte sa'a 24 maqaa qabsoo Oromootiin gartee hattuun bakka hundaa yaate wallaahi Jawaarii Baqqalaa jinniin kun tokko si hadha gabbaateen dubbatu ala silaa karaa irra galchina. Maal goone hin dadhabne tattaafanne waan dandeenyu goone jaalbantiin fa waan kun afaan Amaariffaatiin miidiyaa meeqa irra dhiyaatee jaalli kiyya. Asirratti dhibamee haadha lafatti hafee namni gara isa garagalee ilaaluullee dhabamee jechuudha isin galee. Osoo hirema takka torbaan takka nuu kenne mootummaan kun miidiyaa irra gannu baasee takka itti himna wallaahi onnaa jira. Mee nama gabbahee qabsoo Oromoo irraa dura dubbatu agarra. Mee leencoo lataa gabbahee an qabsaa jee silaa dubbatu kabriin. Leencoo lataa silaa maali qabsoo Oromoo yoo gurgurate malee leencoo gaafiin takkattiin isa geetti leencoo lataati silaa. Takkattiin takka sun maal isin akkami gaafa qabsaa'onni Oromoo akkasitti dhumatan mana hidhaa ciisan
ibsaa guutamaan uftee baaftee ilmaan Oromoo miiliyoona tokko hidhaa jiru. Reed Kiroosiin baasanii uummanni Oromoo, doktorri Oromoo, saayintistiin Oromoo, barattoonni yuunivarsiitii keessa yeroo ilmaan Oromoo akka Ilfinesh Qaannoo fa'aa burcuqqoo mataa irraa haadan yeroo Oromoo kolaasanii yeroo gartee liitira 20 qaama saalaatii hidhanii sadarkaan wayyaaneen korsiisiiftee ilma namaa bineensi nyaatuuf halkan irra rashanaa bulan. Takkattiin sun geettu eenyu gaafata riyaa hin qabnu bara abbaa wallaahi yeroo garii yoo laalle bari ibidda nu qabata. Gaafa 91 bara Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu jettee Leencoo Daawud Faati barkaadha jala yaatan kun. Mallas nuu kennaadhanii Maqalee irraa TPLF nu fidanii bar waggaa 27 namni keenya kolaasanii harkaa miila nuuraa cirtee bar dhiiratee na guddeeddee wayyaaneen Maqalee irraa kaatee dhufte. Kana namni itti mudhabame yeroo adda gabbayee Jawaarii mootummaa Miliinikii Haayile Sillaaseetiif dargii wayyaanee walitti qabanii akka mootummaa Oromoo adda biyya bulchitee namni fitan jiru akkana kana fa'aa maa osoo hiree nuu kennanii miidiyaa gubbaa gabbaanii as nu dhiyeessaa naan Jawaariin silaa wallaahi. Mee waan inni qabsuu fagoo bar qabsuu Oromoo irraa waan Jawaar beeku jecha takka silaa yoo ni jecha takka eessa turte maal dalagaa turte gaafas. Jawaar gaafas akkuma kennu inni lama qawwee fuudhan maan fuudhin gaafas qawwee maan bayin. Akkamitti barate inni ijoollee Oromoo kolaafamaa turte. Ilmaan Oromoodha ijoollee 19 yuunivarsiitii 6 kiiloo keessaa guuranii gudeedanii. Akkamitti iskoolarshipii argate Jawaar Maammadoo qabsaa ta'e. Mallas akkamitti iskoolarshipii kenneefii ergaala. Min taara gaalle rakkoon jirtu. Nu warra qabsaa'ota kaleessaa kana ni beekanii barsiisteema. Warri abbichuu marsee jala jirullee maal godhan beektanii haguugganii amma wanni alagga nu qabanii bannu. Adda bilisummaa Oromootii kunniin shaneedhaan nu jedhani akkasii bar. Eegaa qablaal warri waan beektaa ulee ati akka namni hin qabanne udaaniin tuttaa'e udaaniin nu tuqani. Eenyuun warra shanee shittoo diban barafuun. Qabsaa'ota kalee qulqullu udaan nu dibannu maqaa shanee nu baasan. Anaan nama jedhe jira bar. Atama dhugamaanii kaleessa dhaaba abaa'u keessa turtee yaa Oromoo bari yoo dubbanne waan xiqqin dubbannu bar. Ati abaa'u keessa turtee dhugaan hadhan waliin qabsaa'u dhuftee nama naan jedhe jira bar waajjira mootummaa Oromiyaa keessa. Garuu hadha ijoollee shanee keessa turte maa galchanii biti bar. Galchanii hangoo hiraniif. Nu eegaa laal agartaa dubbees laalme laal Oromoo. Nu'uu sa'a 24 jiruuteen waan hunda nu ajjeesu hadha albee qaratee galgalaa ganamu jala yaa'an kamindaa isaan nuun kafan. Waan biraa fi walgahii nu waaman yoo akka tasaa namni keessaa abboo ibaluu illee asirraa waamaa jedhan malee bara. Asuma walgahii gottee nu biraa yaati bara dhallee keessa mootummaan naannoo Oromiyaadha bara. Maaliif dhugaa dubbanna kan yoo achi dhanne kaawwanni dubbannu babbaqasnee lafa keenya rabbi malee homaan sodaannu saba kanaaf dhaabbanne dhugaa ittiin naafoo dhaabbanne. Rakkoon Oromoodhaa rakkoon saba kanaa rakkoon Itoophiyaadhaa Oromoo. Kaleessallee Oromoo hadhallee Oromoo borullee Oromoo. Oromoo yoo ufin sirreessin uummanni guddaan silaa namni kabaju sodaatu nama sodaatee. An nama bulchuu hin danda'u namni naa bulchu jedhee mataa yoo inni qaqqabate akka maataatu naftanyaan akka maataatu TPLF akka maataatu Eertiraan siyaasa akka maata'u Ijipti akka maataatu yeroo uummanni diqqaan shushulu gad jedhee yeroo uummanni guddaan diqqaatee mataa qaqqabatee wal nyaatu yeroo hayyuurra deemanii dayyuusa jala deeman yeroo nama dhugaa kopheen irra deemanii hattuu jala deeman. Bara bakka nu jirru baraan agarre Oromoon gubata kee namni agarre. Kanaaf sabni Oromoo dhiifama naa godha. Sabni Oromoo bakka dhaabbannu tana dhiira itti boba'ee as fide. Akka shaamaa itti baqanii isiniif kabajaa uummanni keenya ofirra qabu qabdan dhiirti akka shaamaa ofii isinii iftee ofii baqxee bar bakka dhaabbannu tana isin fidanii. Nuti nadha iyyuu kana waatu nu iyyisiisa bara. Waan nu iyyisiisu waan nu keessaa iyyuu isin hin galle. Bututtuun gariin nu duuba deebitee siyaasaan beeku haasaan beeku waan hin jetti. Nu caalaa beekna gubatatu bakka dhibba nu dhaaba. Adda waan muummichi ministeeraa dalagu kana bar osoo dhiirri 2-3
akka Adaanichi kanatti nama lama sadi Oromoo keessaa aabbichuun bar nam lama sadi namni akka isaa kun gabbaa'ee marxifatee suufa lafa kaayee saba kanaaf gakkennee dalagu jiraate Itoophiyaa mi Afrikaa jijjiirra adda taate dhiirtagni jirtu. Nama isarratti yaadu malee nama hangoof hedduu nama bar hundi muummicha ministeeraa ta'uudhaaf morma olliixatti. Muummicha ministeeraatii miti halkan takka ganda bulchuu dadhabde guutuun. Aabbichuun karaa tolchee fi waa mara tolchee akka inni biyya bulche kana bulchiidha isa caala dalanna karaa isaa kana koppii godhatanii bar wanni koppiin wanni dalagan. Koppiin koppiima forjidee wanni feekiidha. Orijinaala waa dalaga samu wanni. Waan koppii namarraa fuutee daladduu miti jechuudha. Isin nyaata dhiigni nama dhagaa. Dhiigni ilmaan Oromoodhaa ummata miskiina kutaan gandaan osoo waliin qoodin amantii waliin qoodin maqaa Oromummaa kanaan baadiyyaa kaabaa kibbaa waliin dhumate sun ijoolleen Oromoo dheengadda gayyaatee kallacha rasaas kennitee gartee akkasii dhumatte sun ummanni gaafa irreechaa boolla qottee lammaanfaa akkasii boolla naqxe sun dhiigni ijoollee tanaa dhiigni ummata kanaa isin nyaata. Tapha seetanii isin. Dhiigni ummata qotee bulaa keenna haawulee teenna. Manguddoo teenna dhabaqattee biyya namaa keessatti dubartee mee Minisootaa dhaqe, Siyaatiin dhaqe, Kolaadoo dhaqe, mee Chigaagoo dhaqe, mee Awurooppaa, Awustiraaliyaa dhaqe. Warra osoo Oromummaa kanaaf qaqamu alaamanaa diigamee ijoollummaa isaanii irraa bar qabsoo kana keessatti umriin isaanii irraa baatee garafamanii shamarran teenna gudeedamanii adda manguddoo dullootanii biyya namaa keessatti sareen isaan nyaattee awwaal isaanii biyya namaa keessa ta'e. Osoo guyyaa takka ummanni kun warri kalee maqaa qabsoo tanaa gartee biyyaa yaa'e garafamee hidhamee bar mana OA keessaa baanii bar mana hidhaa wayyaanee keessa bineensolii hidhamii garafamanii kolaafamanii haawuleen teenna gudeedamtee akkasiin baqattee jiruu mooraa baqaa keessa gartee tuun Suudaanii, tuun Yamanii, tuun Soomaalee, tuun Keeniyaatti gammoojjii keessa akkasii qaqabee namni keenya bar haga badee biyya namaatiif baay'ee hadhallee bar mana manguddoo dullootaa keessatti gartee achitti umriin isaan dhumachaa jirti. Isin dhiisaa dhiigni ilma namaa kun yeroo adda namni lafumaa ol baheetumaan ijoolleen lafumaa ol yaatee adda qabsoo Oromoodhaa kijibdu nuqeerroodhaa jettee lafa dhiitti ijoolleen faatee adda. Kanatu biyya balleesse kanaaf wanni isin dhaquu barbaadina uffolchaa kaafaa of shanii wanni amma kaateef isin hin jirre duutuun wanni hin jirre wanni bakka qabatan hin qabne. Walitti nima rakkoo namni keenya qabu baali beektanii amma hedduu arge nama hedduu waa barreessa. Baa dubbadhaa gadi maal barreessan teknooloojiin tole miidiyaan eeggatina. Warri kalee jara waliin nyaatanillee womaa isin hin godhan gabbaa dubbadhaa dhugaa jirtu adda dagartee dhugaa saba kanaa baya Oromoo namni balleessaa jiru namni saba keenya dhugaa itti mudhame maali? Dhugaa qabdan kaleessa hedduun namaa warri hoogganaa bilisummaa Oromoo keessa ture jara ergachaa ture. Warii ilmaan Oromoo ficcisiisaa baatan adda nu duuba taanii waan jedhan ni beekna hin beekaa beektan hedduun namaa nu duuba taa'ee waan nuun jedhu hin kijibaa jetti maaliif? Nu kaleessa illee bilisummaa Oromoo keessatti illee Oromoon ficcisiifne. Ni jira hogganoonni keenya illee Arsii illee Harargee illee warri kalee hangoo argachuuf jecha qabsaa'ota Oromoo ficcisiisaa turtan isin hin beeknu seetan isin beekaa bara Arsii Harargee illee. Wal beeknaa bara. Maal goonaa ambinuu kagartee isin ergatee nama fixee ni jira jennee isin dhiifne malee bara. Osoo warra kanneen seeraa dhugaa kaleessanii ana ka gabbaasee Arsii Harargee illee isin eebalu jedhee. Warri qabsaa'ota Oromoo gartee kallacha rasaasaan dhaabatan shugguxii teessanii. Warri saba keenya gurgurachaa baatan hangoo argachuuf jecha. Galaasa Tawayyi duree ta'a biyya galee leencotu biyya galee mootummaa Itoophiyaa ta'aaf daawwitu akkas ta'aaf warri nu gurgurachaa baatan wal beekna. Adhallee waan nu duuba jettanii beekna kaaban nu duuba deebitanii. Gabbaa dubbadhaa mee nurraa. Ani isin yaayyame namni nurra gabbaa qabsaayaan Oromoo abbaan feete gabbahi cinaacha laafaa hammeenya ki yookaan lola keessaa dheesse yookaan akkas godhe qabeenya dhaaba hamtuma kiyya gabbahi dubbadhu si yaayyame ani. Na duuba deemteen dubbatini. Kaleessallee isin dura dhaabbanne dhukkee isin irraa kaasaa baane qabsoo keessatti illee. Waltajjii hunda dura gad dhaabbanne. Qabsoo hundu dirree hunda keessatti keessaayyuu hamar keessa waa wal goone ni beektanii jechuudha. Gabbaa ani isin yaayyame gabbaa dubbadhaa. Na duuba garuu namni kii waan warri qabsoo keessa waliin turre hogganoonni miseensi na duuba waa dubbatu.
Haqabaa gurra naffidaa dhiira yoo taatan dhugaa rabbii barbaaddan. Mee jecha takka nurraa jecha takka laal tuqaa wayii. Alhamdulillah tuqaa takka hin qabnu wallaahi tuqaa takka. Bakka dhiiraa san bakka dhiiratti illee bookifni akka dhiiraatti jiraachaa baane wallaahi. Takka dirree olaa irraalleen dheen saba keenyallee gurguran takka hamtuun takka nurraa mul'an takka alhamdulillah rabbii gartee sammara jabina keenyaa ni miti. Takka mataallee gadi hin qabanne jaraaf yeroo jarri warra duuba deebi'ee himatu yeroo jarri olii gad oofanii jala erganillee jaraa salaatanillee salaanneef wallaahi. Amma bututtuun gariin beektaa womaasuma irratti iyyinu nu se'anii bara. Wallaahi nuti dhiifamallee naa godha qawwee afoo dhaabbannee laal gartee afaan qawwee warra barnu ajjeesanii galle wallaahi. Ani kan ajjeese fagoo bilaal ilmaan arsii al lama beeka kan ajjeesanii na ajjeesanii bara. Kennanii Daawudiin fa'aa wajjin abbaa caalaa lataa fa'aa wajjin dhugaasa hundi baratanii bara. Ilmaan arsii hogganni arsii lama na gurgurate ana. Lama namni barqadee yoo shakkiin qabne dhiiska duubaan shakkii irraa qabu ebalu buloo keessa jira jedhan. Maaliif mataa irraa guuruu danda'a. Garuu alhamdulillah rabbiin isaan diqqaatanii salphatanii bara. Namni illee isaan quban qabu bara mana galanii hedduun isaanii namni qabsoo Oromootii baanii waa takka illee. Gabbaaree dubbannan illee haqasan maaliif eegee madaan qabu. Anaa jaalbantiin faati bara yoo eegee madaa qabaan yookaan Oromoo waa goone yookaan dirree olaatii dhiyeenye yookaan waa goone bara an dhufnu baras gubbaa tokkochuma gabbaa'ee kijibduu maata akkasii nuun jedhara. Maata akkasiin goone akkasiin taane nuun jedhama garma bara. Dhiiras meeqa jedha beektaa tokko meeqa jedha dhiirtu beektu. Ka ammoo nu duuba deebi'ee gola keessatti hin kijibaa bara waan akkasii illee kijibaa isaa illee nuun jedhu. Ni beekna gaa hojii jaraa beekna bara. Dabballee diina kennaa ni beekna guutuu isiitu jechuudha. Osoo nu qabsaa'onni kalee waliin gabbaanee dhaabbannee bara. Dhugaa tana waliin dubbanne Daawud Faatillee haadha kaafaa oleen namni tokko qabsoo Oromoo kanatti taphatee Oromootti hin taphatan silaadha. Shaneelleen hin jirtu wanni tokko Oromiyaa keessatti hin galu. Garuu kalee maanoo tursiisan. Hundinuu akkuma gurbattiin Jawaar jedhamtummaa dhibbeetta galuu dadhabde karaarraa. Kalee laaqee waa mara keessa seenee bakka hundaa eegee madaa qaba. Hundaayyuu akkana goona jedhee ergama jedhee mukatti cabsan yoo inni gabbayee waan takka boru dubbate gartee. Hattuu jedhanii akkana hin jenne akkana hin goone kalee. Kanaaf minniifatee bakka hunda jala deemee tumaan gartee bakka hunda afaan banaa oolaa jechuudha. Qabsoo dhugalee saree itti nu nyaattee qocaa itti nyaannee fincaan itti dhunnee bakka namni dhaabbanne itti dhaabbanne hadha yeroo gartee gayyaatee durriyyeen hundi qabsaa'ota taatee irraa dubbattu biddaan nu qabate kanaaf dubbanne kanaaf ilmaan Oromoon of folchaa dhiifama mooshin taatee naan hin jedhina. Waa'ee kaafaa ulfaa irraa dhufe dubbadhee ammallee wanneen mootummaa badhaadhinnaatiin jedhu keessaa mootummaa federaalaatiin. Wanni taree guddaan taree kadhachaa turree namni dhaga'uu dhabne. Hogganoota illee itti dubbadhan namni itti dubbatin hin jiru hiree kan nuu kennaa jennee. Hin danda'amne nama qolloofu jiran fakkaate nu dhaga'uu danii jechuudha. Mee hiree nuu kennaa jedheen. Waan biriin mindaas irraan barbaadnu akka hin barbaadnu. Waltajjii nuu banaa. Waa'ee qabsoo Oromootiin nama deemu nu dhiisaa jenneen badhaadhinni garte. Waa'ee qabsoo Oromoo kaafaa of shalee jedhan. Nun dhageenye. Bizinesa. Bizinesa waan ta'eef ni beekanii akka nuti gartee biloon irraa hiinee lafa gannadhu ni beekanii. Namni tokko gabbayee waa dubbatu akka nu beeknu illee qoratanii waan beekaniif namoonni mogganna baasanii bar waa hunda keessan dhiibanii maal beektaa deenaa'u. Akka abbaa dura sodaa badhee muka Daawudiin warri biyya jirtu Daawudiin ammas keessa warri Finfinnee walitti dhageettu Daawudiin dhagila bobbaasan jedhiin akkana boksi yoo Daawudi hin kijibanni jedhee miti yoo inni namni kun jagna hayyu beeka dhugaa isaatiin hin jedhin an kijibdu. Daawud ibsaa maaliif jedhee jira. Namni gaafatee namni kun akkana siin jedha akkam jennaa yees dhugaa isaati. Waan inni aaree dubbatu beekaa nama nu qabnuuf qabsoo kana keessa qabnu keessaa tokko dhee dubbatee jira. Daawud na dhagaadha viidiyoo keellee dhagaa. Mikaa'el Faallee nama waliin qabsaa'e kunu Abdii Raggaasaa nama waliin qabsaa'e na beekan eenyu akka ta'e. Warra dhashan illee beektaa abbaa fi dhaqe hunduu wal beeknaa jechuudha. Abbaa caalaa lataallee wal beekna hundinuu. Namni Mustafaan akkasii irraan dubbanne leencoo lataa tokkocha. Waliin hin dalanne
Akka namni tokko yoo na beeke sulillee jechuun akkasuma na beeka malee takkaa waliin dalan. Achiin duuba wanni kana mara isinii dhandheefi wanni amma jarras keessa mootummaa coomsaa jettee lafa dhiittu kuni sisteema biraati. Ammallee gola biraa qabsiisanii nafxanyootaa fi shaabiyaa ergaa bakkaan gahuu deeman. Kanaaf mootummaan keessaa boordiin filmaataa waa'ee kana gubbatti jalqaba jarri kana dubbachuu miti. Uummanni kun paartii siyaasaa ulaagaa san guute munguunne mootummaan ifa gadaa baasu uummata. Boordiin filmaataa jechuudha. Yoo ulaagaan guutin dukkaana irraa diiganii galchuu. Manguddoon haa galtu. Warri jala yaatan ammoo daawut soorama baheedha. Kaata gartee ganna 90 yoo akkam xiqqaate jaarsi. Kanaaf tuntana waa'ee Eertiraati. Waa'ee Eertiraati. Eertiraan Asiyaas hattu. Asiyaas hattuudha. Waa hatee. Waa hatee. Waan hatee kana waliin qabame jaarsi. Asiyaas hattuudha. Waa hatee qabame. Waan ati kana deebisi jedhaniini deebisuu didee yeroon kennamee fi deebisuu dide. Maaltu ta'e akkuma dhiiraan noo jedheen kennu jedhe amma kaa waan duubaan itti gad dhufu argeetiin uummata gartee ibiddan naquudhaaf qopheessaa jira jechuudha. Amma qilleensi isaa cufe namni alan bahu meeshaan alaan galu daldaaltonni biyya alaa waa galchan guutuu dhaabe uummanni guutuu gara waraanaa akkuma Mangistuu Hayilemaariyaam kitate dheeraa jechuudha. Maaliif rakkoon mootummoonni dikteetarri qaban maali beektuuse? Gaafa humni dhumattee wanni marti kasaaree mataan isaanii yaaduu dhiisee lafaa ol ka'uuf namni harkisee lafaa kaasullee isaan hawwii barcumaatii fi bolola barcumaa san nama isaan marsee deemu san isa duraa mul'ata malee wanni biraa argan jechuudha. Namtichi dhama'ee jazbee barama dulloome haga hangoo gubbaa dhufe ganna 32 haga hangoo dhufe bara. Ganna 32 isaa hangoo gubbaa jira. Ummata Eertiraa lolan naqee ibiddan naqee Somaaleen Suudaan wajjin Jibuutii wajjin Itoophiyaa wajjin hundayyuu bakka hunda kaahee gartee ibidda ummata qaqaatu. Leenjifatee guutuu isaa ummata waraana godhee ganda galchee lafaa qaba. Adda waraana Itoophiyaa mootummaa kana ka amma dhufee hidhannoo gaarii meeshaa gaarii waa hundaan qophaa'ee dhufe kana akkuma nama jiruu wayii dhaqee waa tuqe jechuudha. Maaliif isa cabsuu deeman? Ameerikaan faatii dikteetara namtichi biyyoonni hedduun cabsuu deeman. Ijipti isa fayyadamuu barbaaddi. Inni kaleessa Jawaariin faa qabatee, Gadduu faa qabatee, Lammaa faa qabatee, Daawudiin faa qabatee warra kalee wajjin gartee ilmaan Oromoodha warri kun baraa Oromoo. Asiyaasa Afwerqii takkedha. Mallas Zeenaawii, Leencoo Lataa, Abbaa Caalaa Lataa faa, Daawudiin dhugaas warri kunniin bar Suudaaniin qabadhu, Somaalee qabadhu. Biyyoota Arabaa kana keessa deemanii baru warra waliin. Amma namni keenya beektanii jara Oromoo. Barummaan keenya waan hin beekne jira. Warra waliin jiruu fi dabarse uummanni kun. Warra kaayoon ooliin buliin jaraa tokkooti. Mallas Zeenaawii, Asiyaasa Afwerqii, Leencoo Lataa faati. Hiriyyaa ajaa'ibaa warra umrii isaanii guutuu waliin dabarsan. Dhagaa gaafadha amma namni garii amantan. Mallas Zeenaawii faati yoo Somaalee dhaqan jenne Suudaan faa dhaqanii waliin turan yoo jenne amantanii hin amantan. Duuba uummanni kun kaleessa gaafa Eertiraa kutan waliigaltee Leencoo Lataatii fi Mallas Zeenaawiitii fi Asiyaasa Afwerqiitiin godhame wanni kun. Ni beektanii namni hedduun namni agartee viidiyoo fi dhageetta. Gaafa san Itoophiyaan akka balbala galaana buufata galaana diimaa kanan arganneef murtaa'amee kenname wanni kun.
namni dura waan san gubbaa gargaaree leencoo lataa dabalisummaa Oromoo ta'e jechuudha. Isin galee san qofaa miti Eertiraa tiksuu fi isii guddisuuf nu cabsuuf uummata keenya kana hiyyoomsanii akka inni caphee ka'uu hin dandeenye siyaasaan diinagdeedhaan cabsuu nafxanyootaa fi nafxanyoonni Oromootii fi Amaaraa mooraa kaampii Asmara dalagatanii achi taa'aa turan jechuudha. Eenyu eegan akkuma ammaa kana akka tasaa yoo Oromoon Itoophiyaa keessa mataa ol qabatte achirraa utaalanii mataa keessa dha'uuf jechuudha. Wanni amma faandoof shaneen dalagaa jirtu san. Adhallee wanni amma dalaguu barbaadan kasilaa irratti dalagamaa ture gurbattiin Jawaar jedhamtuun Ijipti wajjin dalagaa turte mooraa biraa Somaalee keessa bananii mootummaa Somaaleetiif Itoophiyaa eegalu dhabsiisanii raayyaa ittisa biyyaa akka gartee nagaa eegsistuun Somaalee keessattuu baate faandoof shanee Somaalee keessatti deebisanii ijaaruu ture jechuudha. Keenyaa keessaanii qabanii Suudaan lolatti harkaa deebite asii utaalanii Itoophiyaa roga hundaan biyya teenya tanaa hanguwaadha ilmaan Oromoo harkaa qabdu kana alaa kiiloo nu baasuu ture sagantaan. Ammoo abbaan malaa jaruma jaraa wal nyaachise jechuudha. Wanni adda gubatanii wocaniif. Asiyaasa forqillee mataa itti gara itti fayyadame abbichuun leenca namaa. Nam sadii fayyadame bara abbichuun jagna kana bare. Hayyu goota yeroo nu jenne beektaa duriyyee gadi hin galle bara. Asiyaasa forqillee itti fayyadame leencichi. Habziidha andaa subbuu kaamillaa jedheeni. Itti fayyadame leencichi. Harkaaf nyaachuu jiraadha. Osoo gaafas asiyaasii walii galuu dhabe abbichuun TPLF gaafa dheengadda dhaya waraana fudhattee achi seentee waliin achi as deebitee nu dhoofte jechuudha. Laal beekumsa siyaasaa kan duriyyeen olii gad deemtee Dr. Abiy Ahmad Alii waan beekottu. Dhaqeetumaan qubeetti kaayee bada dhiira. Shookaa waliin nyaatee buna waliin dhugee kofalchiisee dagsiisee jagni akka keetiin jiru jedheeni duubaan dhukkee irraa kaasee jechuudha wayyaanii gartee laxallaxxee ol. Nafxanyoota inni leenjisee achi as fidellee abbichuun ganamaan dhaqee qawwee irraa hiikkadhaa teessanii meeshaalee booji'aa jedheen jagna waa inni dalagu laal. Siyaasaa beekuun akkana laal. Qumaarii siyaasaa taphachuu danda'uun kana akka kijibduu olii gad deemtee beekumsa qabu jettee kijibduun. Waraanni ittiin nu cabsuuf nafxanyaan nu qopheessite maaliif fidaniitiin Wallaggatti buusanii Marroo fa'aa Daawud fa'aati lammaan fa'a. Jarri tokko achii faannoo walii galanii gamasii nu dhaadhuufuuf akka ofiin qulqulleessaa achiinas. Wallaggaan qabatanii Tuulama qabatanii Finfinnee keessaa nu baasu sagantaan isaanii. Leencichi maal godhe? Dhaqaa hiikkadhaa meeshaan keessanii jedheen qawwee nu qopheessan walumatti deebisanii ilmaan Yohaannisoota walii cabsite jechuudha. Amma galgalaan mataa qabatanii bu'an kunoo ta'anii. Asiyaasadha mataa hooqachuu jira. Faannoodha mataa hooqachaa jirti. Shareen mataa hooqachaa jirti. Asiin Somaalee wal dhabsiisuudhaaf deeman. Leencichi Oromoodhaa walii galee dheengadda gartee ammatee akka inni godhu. Keeniyaa deebi'an. Guyyaa takka dhaqee gartee takka dubbata waraabbichuun dhaqaatii waan duruyyaa achi keessatti waxaa jedheen. Adda asiyaasii tokkocha yoo taate malee hundinuu waaqa abbichuun oolchi bulchadha biyya ollaallee adda Jibuutii qabadhu guutuun isii jechuudha. Asiyaasa forqii kanaaf wanni amma inni itti deemee ittiin bade TPLF'n qabatee lola seenuu ture. Garee Geetaachoo Gabratsiyoon fa'a jechuudha. Fincila kaasanii Geetaachoo bakka inni ol gahee dhaqee hundatti irratti rabshaa kaasanii hangoo gadhiisidhanii hoohee jedhanii kan abbichuun kabalaati. Yeroo isaan uummata Tigraayin habzii daandaa subbuu kaamillaa jedheen. Agarma bara. Ijoollee teessan kalee fitanii ammallee fituu barbaaddanii. Nama kalee maaliif dhabdan ijoollee manguddoo ganna 70 eeguudhaaf ijoollee teessan fitinaa dhugaa nuun jette jedheen uummanni Tigraay. Eega uummata agas jedheen abbichuun Gabratsiyooniin fa'aa fi Sarqaan fa'aa inni fa'aa hanga koottaadheen Finfinnee. Adabattanii teettammoo Qilintoo duudhan jennaan hayyeettee galtee subbuu kaamillaa dubbiin jajjabdu akkasii migartee maal eegaa ture asiyaasa forqii jara qabatee achii balaa kaasuuf
hidhachiisee meeshaa harkaa qabu duuba dhaabbatee faannoolee achi shanillee deebisee jiraachisee lola walitti dhaabee naannoo Amaaraatiif Tigraay lola barsiisu kaayonni deemu jechuudha. Amma qullaafe. TPLF uummanni itti gargale nam tokko ammaa achi dhagayeef qawwee fuudhu hin jiru. Dammaqe uummanni. Nafxanyoonni ofii mataa walirraa guurtee daaraa taate wanni kun dhaga'u jirta waa wal goote jechuudha. Asiyaasa furqii maal godhu qaba re'amma? Badee balleessu. Eertiraan yoo inni bade Eertiraan waliin badu murtiin fudhatan uumama. Namni daldaalli akka hin seenne naggaadeen alaa meeshaa galchitullee galchinaan deemina ganna 60 gat namni tokko illee lafina qawwee fuudhaa jedhee bira nama mana hidhaa gamuddame namtichi bar nama mana hidhaa jiru yakkamtoota warra lubbuu namaa balleesse Eertiraa diiguudhaaf mormitoota dura dhaabbattee isaan goorraa buusuu deemu guutuu mana hidhaatii gayyaasee qawwee naa fuudhaa jedheen muddamsuun tana caaltee jirtu bara lolattuu seenne bara osoo lolatti hin seenin surreetti alba'e namtichi. Eeban namni silaa lola seenee ka'eeti yoo dubbiin jabaattee warra mana hidhaallee gabbaasa. Kanaan namni ani isin barbaadu yakka feetan daladdan isinii dhiisee kootta gara biyyaa galaa jedhe. Inni osoo lolatti hin seenin ama bar dubbii waan biree yoo qaabbichuma jechuun akka telefoonaan jedhee jira agarba bar. Waa haatee namtichi waan abboon deebista waan kana dhukkee sirraa kaasa eeyyoon abbichuun na fakkaate. Nu allolan barbaadu abbichuu akka namaan jedha bar. Harka kiyya dhiiga nan tuksiisan dhiiga tuquun barbaadu annagaa barbaada waan kana waganuu ja'an abbichuun. Wallaa ganuma bada abbichuun kan caalan jiru. Asoo. Asoo waan gootu. Waan akkanaan gootamoo akkam. Lamaan keessaa gabe aan abbichuun lamaan keessaa filadhu. Ammoo akkaan gartee qawwee harkaan fuunan godhin hagalma. Gaafa arreenjarii uffadhe ammoo mala dhaadhu hagalma dheeraa abbichuun. Asiyaas kan qabatu wallaalee fiiguun ofii fi gabar jaarsan magaalaa keessa ka'ee makiina batee fiigaa bara. Namni tokko illee ganna 60 gati mana taftanii hattaa dubartii deettee ilmoo harkaa qabdu daa'imman dulloota kenna dhaabaa jedhee bara waan ajaa'ibaa. Ka ijoollee qabdan ijoollee ta'e balbal cufaa baay'ee ni bara. Wallaahi muddamsuu kana caalte maaltu jira? Taaga ofii beektu dhiiraan maqoon teettu jedhan. Kanaafuu uummanni Eertiraa rabbi rahmata godhuuf deema. Awwaan shakkii beektanii Eertiraan tun ganamu takkatti Itoophiyaa wayitaati jedhaa jiran. Isin waan biraatti yaaddanii ganamu wayi. Naasoon kun taa'uu dide ammallee aabbichuun nama filaan namni tokko nama injifata. Mee nama takkaas namaa wal loltanii mee namaa wal loltan namatti hin jarjarinaa. Mee nama sodaadha. Abboo dhiisni akka hin barbaadu. Yoo inni si dha'uu deemellee jalaa diddi. Yoo ati harka kan ol fuutellee harki kan kee xiqqoo akkana tuqe namticha lafatti dabarsa. Mee abbaan feeti dardara warri nama tumni akka wal durii akka nama ol tumni nama hin jirtu. Nama arrabsiin hin tuqin. Dheessi jala osoo dha'uu dandeettu. Didi jala. Yeroo ati harka ol fuute ammoo namtichi kute. Ati namni wayii fas bira jiraatee ati hin jenne nama laafaa yaraa tokko dha'ee lafa si buusu salphina kan gaate namni dhibbi obboleewwan ta'e dhibba si biraa jiraattu. Kama lafa dhooftee gartee lafa osoo waliin saalfachaa lafa walsuun jira gartee bishaaniin guddatta ofirraan dhooftu siin jedha obboleessi kan keessinaa osoo waliin saalfate. Wanni martuu akkasii jechuudha. Abbichuun taa lolan barbaadu yoo nutu kan ammoo dhugama. Rabbiin ni tumsa kaa nama gartee osoo dandeettii qabu humna qabu nama hin barbaanne nama haqa qabu ammoo dhugaa qabu rabbiin baallama seeneef ni tumsaaf jedhee. Biyyi Itoophiyaa uummanni miiliyoonni 133 hadha buufatan qabu. Maqaa eenyu? Maqaa garee hattuu maqaa Oromootii fi nafxanyoota waliigaltee yaatan agartanii. Maqaa Shanee Kaafaa'oo maqaa Mallas Zeenaawiitii fi TPLF waliigalanii jarri tokko Mallas Kaneemaa akkas godhe. Toltu abbaa baalee ammaatu abbaa gadaaf jedhan san yoo dubbiin gara Oromootii nutti ammaattee Oromoon biyya galte ibar Mallas jedheera bar gaafa OPDO fi ABO'n gaaraa waliin baate Oromiyaa keessa waa godhannaa yaadinaa deemee baroorra isaati. Maaliif kalee kutee kenneef bal'oo gate Itoophiyaa yoo dubbiin ammaatte nu Tigree walii gallaafi. Tigree tokko barjarriyaa. Obboleessi tokko jira South Africa jira. Ugaalii jennaan yookaan ammoo Maamad Adam. Ni haasaya dhiifama naa godhaa. Keezii nama
warra amma ispoonsara jedhan kana gurguran. Nama Eertiraattu keezii Oromoo irraa bitate. Doolara 7,000 na dhaga obboleessi keessa Afrikaa jiraatu. Bitateeti nama ajaa'ibaati. Ugaaliin kun dandeettii qabaa sammuu qaba nama hayyuu wayiiti. Jiruu baqaa kana keessa maqaa ugaalii illee itti baasan ugaalii jechuun nyaata tokko jira akka gartee onnaa. Isa kanatu onnaa seensise. Nuti nama Eertiraadhaa keezii Oromoo keessa 7,000 seense. Keeziin 6,000 silaa doolara 6,000. Maaliif 7,000 godhe? 500 jedheen jedhe. Waan ati Oromoon tahiniif Tigree taateef Eertiraa taateef 500 si dabala jedheen. 500 afaan Oromootiin barattaa jedheen. Kan Oromoo jedhee seenaa raamii keezii ilma Oromoo jedhee haadha abbaa himatee kan ittiin si barsiisan jedhee seensi jedhe. Gaaf kan inni akka inni keezii Oromootiin ala deemuun barbaadne nyaachuu barbaada. Kanasuma waliin deemnu guyyaa tokko ganda geessee dhufee ganda keezii irraa bitate kana. Jennaani gaafis gaafadha jedheen jedhe. Kunoo amma ani Oromoodhaa afaan Oromoon biyyi Oromiyaadhaa sabni Oromoodhaa afaan Oromooti jedheen jedhe. Tigreen biyyi Tigraay afaan Tigriffaa jedheen jedhe. Isin Eertiraan biyyi teessan Eertiraadha. Afaan keessan ammoo Tigriffaa maaliif Eertiriffantee jedhee gaafadhe jedhe. Nama hayyuudhaa dandeettiin maaliif ammaa Tigree seensisuun barbaadde. Haganumatti inni wallaalee jennaan waan deemsu dhabnaan Amaarri Amaariffaa gosti Amaaraa afaan Amaariffaa naannoo Amaaraati. Tigreen Tigriffaa afaan Tigriffaa isiillee Tigraay jedhe akkasitti kan deemseef Oromoolleen Oromiffaa biyyillee Oromiyaadha jedhe. Akkasi dhiyaadhee jedhe maaliif isiniin jedhe jarri Tigree Tigreenyaa dubbatti tokko malaan. Kaayoon jaraa yoo dubbiin ammaatte wanni mallasfaati lafa kaahee namtichi waliin turanillee kaleessaa. Bakka lama adda baanii beektu waliin qabsaa turanillee. Uummanni kun bara waan uummata kana zaalima rabbiin nurra kaa'e jabaa jira Eertiraa keessa amma. Warri jabaa kun Musliima. Warri Shaabiyaa wayyaanee tana asiin ga'e jabaa tana lolaan. Wama adda bilisummaa Oromoo keessa nurra dalagan jabaa tanallee irra dalaganii Asiyaas Afwerqii bara mujriima ta'uusaa. Warri maqaa kanaan gargaarsa biyyoota Arabaa irraa argatanii bilisummaa tana injifannoo kana siin gaadhi. Gaafa biyya qabachoo dhihaatan mari'atte mallasfaate jechuudha warri Shaabiyaa kun. Warra jabahaa kana akkam goone ofirraa finna uummata musliimaa kana jedhanii kaanii walgahii waamnee walii galla jennee halfinna jedhanii walgahii irratti ijoollee shugguxii itti qopheessanii nama wal keessa makanii teessanii yeroo mallattoo harka kana godhe fixaa jedhanii akkasitti hogganoota Shaabiyaa jabahaa warra Islaamaa kana guutuu isaa fixanii jechuudha. Hogganoota isii guutuu fixaniiti namoota irraa gadafe ammoo hiree lama kennaniif. Nutti makamuu biyya alaatti itti ba'uu qabsoo dhiiftanii jedhanii. Jabaa kan akkasii fixaa turanii ammallee saawwa garaawwannaa kana jira Eertiraa keessa warri Islaamaa kun. Zaalima akkasii ilaale biyyuma takka ta'anii akkuma Oromiyaa keessatti amma nurra dalagan kana amma qabsoon adda bilisummaa Oromoodhaa wanni isiin kafaa of adda bilisummaa Oromoo asiin geette maal isii kana. Nama amantii kiristaanaa qabu malee nama gartee Islaamaanu bakka feete kutaa feete dhufi Wallaggaa dhuftee Shawaa Gujii Booranaa Arsii bakka feete dhufnaan hayya dureen godhan itti aanaa siin godhan bakka takka argattu jechuudha. Sisteemni kun guutuu isaanii qaban duuba kanaaf uummanni kun tokko jarri ilaali. Uummata walirrattuu fira san dalagu. Gaafa dhufanillee maal godhan? Nu Itoophiyaa bulchinaa isin Eertiraa fottossaa yoo dubbiin ammaatte garas deebiraa siyaasii walii galanii deemanii jechuudha. Mallas kanaaf muree gaafas silaa waliigaltee gubbatti bara Eertiraa isiniin hayyamnu yoo bishaan diimaa nuun kennin malee jechuu danda'a jechuudha. Heeratti illee ni jira hatta wanna gubbaan ni jira gadhaatti ni beektan warri beektan. Muranii guutuu fuudhanii kennanii jechuudha isinii galee. Kana keessa gahee guddaa qabu adda bilisummaa Oromooti. Kanaafuu Asiyaas Afwerqii hadha amma kaleessa obboleessa isaattu as Maqalee ture as Mallas du'e. Jeneraalonni waan inni Mallas irraa du'e san qabsiisuu hin dandeenye jechi Mallas dhufe adda bilisummaa Oromoon olii baay'ee uummanni Oromoo biyya qabate amma dubbiin kokkee dhadheeti Jawaariin fa'aa fi Lammaa fi maal kanneen qabatanii silaa kanaan mataa keessa nu dhahanii aabbichuu asii dabarsanii yoon taane Lammaa yookaan Gadduu warra isaanii ta'uu kan Araakkiiloo kaanii akkasiin ammallee gartee nu cabsu sagantaan isaan lafa kaatan hundaa rabbiin gooneef jechuudha. Kanaafuu Asiyaas Afwerqii amma gabaabdumatti karaa amma Eertiraan deemte itti jirtu kuni namtichi muddamee waan qabatu dhabeeti kitatii itti naqee fiigaa jira jechuudha. Lolas seenu isuma bada.
lolli eenyullee gaarii miti Itoophiyaan yoo lasseente bu'aan irraa argattu hin jiru. Bu'aan argamoo jiraate aabbichuun jedhee jira baarabnu wareegamni kafalamee baara diimaa silaa akka biraatitti yeroo dheeraa itti hattaafatamu yeroo gabaabaa keessa Itoophiyaa harka galfachuu haganuma jechuudha. Yookaan lolli dhufta. Kanaaf jennaan siyaasoon karaa nagaatiin osoo gartee waan hundaa hayyee jedhee aabbichuu walii galee biyya tan nagaa godhee ofiillee nagaa godhee deemee bareedaa ganuu isiniin jaakkaalee bareedduu ilmaan Oromoo hedduu isiniin dheeradhe. Wanni waan kana markeessanii deemnee maali uummanni keenya tawaayee gartee Eertiraadhaa rabbi gartee keeyiree haa godhu keeyirima dhageenyaa jechuudha. Gara hundattuu ammoo rabbi lolatti lolan fidini lubbuu namaattu badaa qabeenya badaa lolli bu'aa takka illee hin qabu. Gama lachiyyuu uummata du'aa lolli taphaami ibiddaawwan ibiddi waa nyaataa rabbi nagaa haa godhu jennaa jechuudha. Ka keenya akka Oromootti ammoo namni keenya Oromoodhaa mee uf quba qabaadhaa wal quba qabaadhaa biyya teenya tana agartanii wareegamaan dhiigaan as dhufne hiree Oromoon argatte kana amma bakka nama harkaa baasan hin jiru wareegamni akka hin kafalamne akka ilmaan Oromoo fuula keessa waliin laalle warra kaafaa'oo maal jedhaniif shane jedhan kanallee Oromoon malatti dhaachoo yoo dhaabni kun lakkii dhaaba seenaa kalee qabu badiniif Oromoon ka yaaddu taate addi bilisummaa Oromoodhaa achi bahee kora godhatee namoonni qabsoo kanaan deemuu danda'an Oromoon kutaa 11 walitti dhufanii namoonni gartee dhaaba kana dhaabni kun seenaa qaba addi bilisummaa Oromoo dhaaba gartee Oromummaa tana dhaaba adda tokkochummaa uummata Oromoo ka Jeneraal Waaqoo guutuu qabatee Islaamiyaa qabatee warroonni kalee qabsoo kana keessa gartee seenaa guddaa dalaganii hiriyaadha gubbaa dhaabbannu kana fidan guutuun isaatu jechuudha. Walitti deebi'ee akka ilmaan Oromootitti paartii tokko jabaa paartii badhaadhinnaa kanaan dorgomu akka fakkeenya Ameerikaatitti paartiin biyyaaf bu'aa qabu masaanuu paartii kanatti ta'u jiraachuun dirqama kanaan alatti adeemsa kalee itti deemnu ka gandaan deemnu amantiin deemnu keennaan deemnu kiyyaan deemnu dhiifne kennaadhaan amantii olii kabanyee biyya tana walitti qabnaa nu Oromoo wal qooduudhaaf wal dura dhaabbachuu dhiisi sabaa sablammoota warra diina warra kalee diina keenya dhaabbataa warra sirna kaleessa sirna malee namoota Amaarri illee ka Oromoo waa godhan jiru uummanni Tigraay illee ka Oromoo waa godhan jiru bagaragaa nuuf tajaalakiyya qaalii jaalkoorsa namni waa godhan jiru kanallee sammuu keessaa ufaa baafnu jechuudha. Amaara jennee uummata Amaaratti illee quba qabu miti. Jallata bakkeenya tokko qottoon maaliif qottoon maan fixan jennaan nu miti jallataa keessantu sin fixe mukni jedhe sanii mukaan qottoon jette sanii Amaarri dhufee Oromoo waa godhan jiru keennumatu Amaara nutti ta'e. Tigreen dhuftee waa nu gootan jiru keennumatu Tigree nutti ta'e. Sigalee uummanni Tigraayiitiif uummanni Oromoo takka waliin lolle gadoo takka illee walirraa hin qabnu jechuudha. Saba kamiinuu sabni akka sabatti wal lole waliin bahee takkaa dhageettaniisi. Injiru akka sabatti sirna gartee rakkoo nurraan gahe paartii garee ijaaramu kana sammuu keessa kaachuu qabne ijoollee teenallee kana barsiisuu qabna amma achi seenaa dabre katabnee qulqulluu jibbaan haala addaatiin ta'e osoo hin taane seenaa qulqulluu katabnee ilmaan keenyaa dhiisu nutillee gartee seenaa jallataa kakalee aariidhaan siyaasaadhaaf ittiin fayyadaman dhugaa gooree deemuu hin qabnu hunda keessaa baane alhamdulillah bakkaadha siyaasaa qulqulluu karaa qulqulluu deemne dhugaa dubbannee bakkatti waa jallatan qajeelchinu jirraa gana isiniin jedha hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja kalkaniiti halkan gaarii ka guyyaati guyyaa gaarii uummanni kiristaanaa waaqeffataa nagannaa jiraadha uummanni musliimaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.